Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyiin garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayitii ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Beessaan an Salamoon Namarraati. Akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin akka qabu jenna. Kun qophii Gombisaa Ogeeyyii karaa saatalaayitii ONN isinii darbudha. Kan qopheessin isin dhiyeessu an Salamoon Namarraati. Guyyaa har'aa kana namoota sadii qabatee dhiyaatee jira. Inni jalqabaa Dr. Beenyaa Dhugaasaati. Obbo Darajjee Gammadaa fi Obbo Ibrahim Jarmaniin qabatee dhiyaatee jira. Mariin guyyaa har'aa kana nuti itti geggeessinu qabxii sadan tokko qabatee jira jechuudha. Qabxooleen kun inni jalqabaa waa'een Haayila Sillaasees waa'een Minilik mootummaa Itoophiyaatiin uummata warra Araarayyuu mootummaa Itoophiyaatiin ho'ee bifa addaatiin deemaatii yeroo inni deemu argaatii jirra jechuudha. Qabsoo ijoolleen Oromoo itti dabarsitee qeerroon Oromoo itti dhiibbee wareegama bara dheeraa gaaffii Oromoon deebisaa ture har'aa yeroo sana uufuun warri Amaaraallee warri kan biraanillee otuu isaan hin kaasin waa'ee kanaaf otuu isaan hin kaasin har'a karaa mootummaa Itoophiyaatiin karaa Dr. Beenyaa jechuudha. Waa'een Haayila Sillaaseedhaa fi waa'een mootummaa Itoophiyaa waa'een Itoophiyaawinummaan baay'isee haala biraatiin deemaatii yeroo inni deemu argina jechuudha. Akkasumas immoo waa'een Finfinnee keessatti kan ta'aa jiru Finfinneen kan Oromoo ta'e yoo jiru yeroo ammaa kana iddoo garaagariitii Gojjam keessaa iddoo garaagarii Gondor keessaas buqqaanii kan Finfinneetti dhufaa jiranii argina. Finfinnee keessaa warra buqqaanii dhufan immoo fuudhanii naannoo Oromiyaa yeroo isaan qubachiisan immoo argina jechaadha. Bakka isaan dhufanitti deebisuu dhiisanii Oromiyaatti yeroo isaan qubachiisan. Kana malees immoo Finfinnee keessa har'aa afaan Oromoo haasa'aa adeemuun waliin haasa'uun yakka ta'eetu mul'ataa jira. Ijoolleen Oromoo afaan Oromoo haasa'aa yeroo deeman atoobistaraattis reebamuu haala garaagarii taaksii keessatti qaaneffamuu yookiin immoo haala miidhaa garaagarii irratti gaggeessaa akka jiramu argaatii jirra yookiin dhaga'amaatii jira jechaadha dubbiin. Inni sadaffaan immoo waa'een har'a nageenyi bu'aa jiru nageenyi adda bilisummaa Oromoodhaa fi yookiin waraana adda bilisummaa Oromoo kaampiitti gashuusa jedhu irratti abbootiin gadaa nageenya qabatanii deeman kuni nageenyi kun akkamitti fiixaan bahuu qaba akka inni fiixaan bahuu qabuuf immoo milkiidhaan akka isaan galanii abdii keenya. Kanaaf immoo yaadi nuti wal jijjiirru uummati Oromoo maal gochuu qaba? Adda bilisummaa Oromoo iddoo waraanni kun kan keessa hin jedhetti kennee uummati waraana isaa kana ijoollee isaa kana akkamitti simachuu qaba? Karaa irratti akkamitti eeguu qaba? Mootummaa Itoophiyaa innaa isaan rukutuu fedhan miidhaa irraan ga'uu fedhan akkamitti eeguutu irratti jiraata? Viidiyoo kaasuun, footoo kaasuun, karaa irratti eeguun, kaampii isaan itti galanitti eeguun barbaachisaa akka ta'e uummati Oromoo maal gochuu akka inni qabuu fi adda bilisummaa Oromoos mootummaanis of eeggannoo akkamii akka inni gochuu qabu yaada wal jijjiirra jechaadha. Akkasiin nu wajjin turtan abdii guddaan qaba. Nu hordofaan isiniin jedha. Tole egaa bula tokko mee isa jalqabaa Dr. Beenyaa irraan jalqabaa waa'ee Haayila Sillaasee akkuma nama kaasee Dr. Beenyaa yeroo ammaa kana ho'eetu deemaatii jira. Hawultiin isaa naannoo Afrikaa keessa yeroo inni dhaabbateetu jira. Naannoo Afrikaan jedha yookiin immoo African Union gibbii isaanii keessa jechuukooti yeroo inni dhaabbatee Dr. Abiyyi fa'aa itti naanna'anii yeroo isaan eebbisanii ta'an argita. Kun immoo uummata Oromoodhaaf sababa sablammii kan biraa gidduutti ilaalcha akkamii akka inni qabu waa'ee Haayila Sillaasee beekamaadha. Isarra iyyuu immoo darbee Dr. Abiyyi dhiyeenya kana yeroo dubbatu waa'ee Haayila Sillaasee Haayila Sillaasee Itoophiyaadhaan wanta inni godhe gochaa gaarii inni godhe tuffachuun akka waan Itoophiyaa tuffachuuti. Jedhee yeroo inni haasa'u argina. Mee waa'ee Haayila Sillaasee kana mee ilaaluun barbaachisaadha ta'e waan argamee fi mee wanta jettu wanta yaaddu nu hirtaa. Galatoomii obbo Salamoon waa'ee Haayila Sillaasee kana beektee hubachuun poolitikaa Itoophiyaa sana hubachuuf nu ta'a. Maaliif jette jalqabumarraayyuu Haayila Sillaaseen abbaasaa Makoonnan Guddisaa irraa dhalte. Guddisaan akaakayyuu isaati. Garuu warri Habashaa akkatti Guddisaa maqaa Oromoo Guddisaa wanta dha'uun barbaanneef maal jedhanii waamu? Walda Mikaa'el jedhanii maqaa kiristaanaa isaatiin waamu.
akkamittiin Minilik wajji wal dhufe akaakayyuu Miniliktu abbaa Miniliktu akaakayyuu Miniliktu adaadaa Minilik guddisaatti heerumsiise. Maaliif kana godhe Oromoo qabachuudhaaf karaa soddummaatiin dhaquun natti jiraan jiru ajandaa wanta qabuudhaaf. Kanaafuu karaa haadha isaayyuu Haayile Sillaaseen dubartii Yeshimabeet Alii abbaa Jifaar nama jedhamu nama Walloo irraati dhalata. Haati isaa immoo dhalatti. Kanaaf dhiigaan namtichi kun nama Oromooti. Baay'een isaa jechuu kooti. Yoo Amaarummaan ofii keessaa qabate akka yaasaa karaa abbaa isaa qofaa ta'a. Inni kaan Oromoodha. Otoo ta'ee jiru garuu inni keessatti guddate aadaa Abashaa keessatti wanta guddateef aadaa Abashaa sana baratee wanta guddateef akkuma Abashaa sanatti yaada ture. Akkuma Abashaa sanatti hojjeta ture. Olaantummaa Abashaa tiksuudhaaf nama bubba'e ture namtichi kun. Iddoon dhalaatoo isaayyuu naannoo Gaaraa Mul'ataa Ijarsa Gooroo bakka jedhamtu turte uummata Oromoo keessatti dhalatee uummata Oromoo keessatti guddate. Garuu uummata Oromoodhaaf gaaf tokko kabaja agarsiisee hin beeku. Akkuma kanaan turayyuu beekamu yogguu Minilik biyya Oromoo qabatu lafa Oromoo kana sadeetti hirani. Maal jedhanii? Siisoo Nagaashuu jedhani. Nagaashuu jechuun mootummaadhaaf kan ta'u jechuudha. Siisoo jechuun sadii keessaa tokko mootummaa sanaaf haa ta'u gosa sanaaf haa ta'u jechuudha. Siisoo Kaahinaatu jechuu isaati. Siisootu qotee bulaa Oromoodhaaf hafe. So jechuun maal jechuudha? 100 keessaa 66 warra Abashaatu fudhate 33 qofaatu Oromoodhaaf hafe. Lafa Oromoo keessatti. Minilik sagantaa kana haa baasu malee kan jirurra oolchee Haayile Sillaaseedha. Isa kana keessatti maal godha seete? Biyya sana keessatti amantiin adda addaa akka jiraatu nayyamu ture. Kanaafuu Oromoota waaqeffataa dhiibbaa guddaa irratti goosisee akka isaan amantii Ortodoksii kanaaf fudhatan taasisan. Maal jedhu seete humnaatiin qabanii warri namoonni laga gamaa dhuftanii Gabre Maariyaam inni kana kun immoo walda Gabre Georgis jedhanii humnaatiin amantii isaanii akka isaan fudhatan. Okay? Personally anaaf hankoo Gabre Georgisan jedhu naa kennani. Gabre jechuun garba jechuudha beeki. Waan akkasii kanatu taasise Haayile Sillaaseen. Olaantummaa Habashaa sana tiksisiisuudhaaf. Afaan Amaaraatiin malee mana barumsaan dhaqxu afaan Amaaraatiin malee mana charchii dhaqxee sagaduu hin dandeessu. Waan akkasii kana taasise. Uummata Oromoo hedduu isaanii gabbaarii isa godha goosise. Gabbaarii jechuun sarfidamsa jedhudha afaan Ingiliziitiin taasise. Mana barumsaa balbal'isee jedhutu jira yeroo baay'ee namoonni Habashaan jira kaasan. Mana barumsaa inni bal'ise naannoo warroonni Habashaa qubatan magaalota gurguddoo keessatti manni barumsaa akka bal'atu taasise. Eessatti keessuma gaafa isa fakkeenyaaf amma bara 1960 manni barumsaa eessatti baay'ee ta'etti Finfinnee keessa qofaadhaan jiru. Darbee jiraate magaalota gurguddoo naannoo akka amma Harar, magaalaa Harar keessa, magaalaa Jimma keessa, magaalaa gurguddoo keessa qofaadha. Achi immoo eenyu qubate? Isaanumatu qubate. Uummata Oromoo bara barumsaa isaan akka isaan dhufanii baratanii hin hayyamaniifi turan. Yoggaa isaan mana barumsaas dhaqanii maqaa isaanii akka isaan jijjiirratan dirqisiisaa turan. In fact, yeroo tokko maal ta'e jeete African Conference tokko irratti Afrikaa keessatti literacy level nama biyya kamtu irra barateera han jedhu gaaffiin ka'e. Gaaffii ka'e sana keessatti Itoophiyaan gara booddee keessa warra hafe keessaa tokko ture. Hin qaana'e Haayile Sillaaseen ofumasaa. Yoo manni barumsaa kun haa bal'atu jedhe Oromootu barachuuf ka'a. Yoo Oromoon barate humna ta'eeti ba'uuf ka'a. Aangoo isaa irratti falmuuf ka'a. Kanaaf maal godhe? Education sector review han jedhu tokko baasan. Education sector review kun maal godhaa poolisiinsaa ijoolleen
hundumtuu hamma afuritti baratu. Afurii buutii booddee ijoolleen barumsa gaashaa qaxaleen ijoollee hamma jahatti darbanii deemu. Maal baratu? Han abbaan isaanii baratu. Ati ijoollee qotee bulaa taanaan katti qotan baratta. Ijoolleen isaanii garuu bakka barbaadanitti barbaadan akka isaan baratan goosee jechuudha. Namtichi kun nama akkasiiti. Oromoota hoggantoota akka dhaban taasise. Akka Maammoo Mazammareen fannisiisedha. Maammoo Mazammareen nama cunqursaa Oromoo irratti gahe, nama arge, jijjiiramna barbaachisa nama jedhee tattaafate, nama akkasii kana fannisee ajjeese. Maali objektiifiinsaa uummanni Oromoo hoggana akka dhabu gochuudhaaf. Waan akkasiitu jira. Wanta baay'ee kaasuun hin danda'ama. Kanarratti dhaabeetan booddeetti ni deema. Galatoomii Dr. Beenyaa. Dr. Beenyaan yeroo dubbatu keessatti Haayile Sillaaseen karaa abbaa isaatiin Oromoo akka ture garuu Oromoo jara biratti waan guddateef isaan biratti hojjetaa ture. Obbo Ibraahim mee Haayile Sillaaseen wanti inni Oromoo godhe jira? Gaarii silaa seenaa wanta beektee. Natti fakkaata Dr. Beenyaan waan hedduu tuttuqan waan seenaa garuu ani wooma gartee jiruuti keessatti argee fi wooma gartee gochaa naannoo garteen ani itti daladhisanii godhame yoo kaniin tuqutaa Haayile Sillaaseen uummata Oromoo biratti seenaa gaddisiisaa fi ulfaataa ilmaan Oromoo keessatti hin irraanfatamne kan irratti dalagame uummata Oromoo irratti jechee fudhadha. Sandura xiqqoo bakka Dr. Beenyaan dhaloota isaa san xiqqoo sirreessuu barbaada. Naannoo gaara mul'ataa otoo hin ta'in naannoo Ejersa Gooroo bakka jirutti dhalate inni kun. Nama gartee manguddoo naannoo Oromoo Ejersa Gooroo sanii dhalatte kun haasofsiisee ture gaafa mana barnootaa ture. Namni kun nama gartee haati isaanii Oromoo qulqulluu taatee afaan Amaaraatiin hin beekne turte janaatini. Nagarnee Ejersa Gooroo sun naannoo gartee baadiyyaa xiqqoo gartee magaalaa Harar irraa xiqqoo fagoo kiiloomeetirii 55 ol ittisiituudha. Kanaaf Haayile Sillaaseen 175 Oromoo ta'uu isaanii hubannaa garuu 175 Oromoo ta'ee Oromoof maal hojjete yoo jennu taate qabsoon ilmaan Oromoo diddaa gabrummaa jenereeshinii keessatti eegale bulchiinsaa keessatti jechuu dandeenya. Maaliif gochaa inni uummata Oromoo irratti dalagaa ture gochaa suukanneessaa waan ta'eef jecha 60 isa keessa Oromoon irra guddaa bahaa fi dhiyaaf kan cunqursaa ukkaamam badaa seenaa biyya san keessatti hin dubbatamin keessaa uummata Oromoo irra godhate seenaa Haayile Sillaasee. Kanaaf irra guddaa Oromoonni jechuun kiyya qabsoo isaanii diddaa gabrummaa fincilanii kan ittiin eegalan taakka jedhanii zaman Haayile Sillaaseen nugusa ture jechuu dandeenya. Akkasuma tures. Akkaanan yaadadhutti lafoota gartee Oromoo qalaada waan jaaniin ciisanyaa akka jaan qalaada waan jaaniin naannoo waan itti daladdeetti guddaddeetti qalaada tokkotu jira kan isaan qabanii. Yeroo qalaada san qotan qotee bulaan harka 100 harka 75 isaanii kennee harka 100 harka 25 qofa fudhachuu ture. Maaliif waan lafa san keessa qotamu irraa persentii 75 abbaa lafaatiif kennu turan jechuudha. Lafuma kee lafa qabeenya keetii lafa jireenya keetii dabarsanii humnaan irraa fuudhanii namootaan Finfinnee keessa galanii fi Gojjaam keessa galaniif ooyiroota kennanii fi jechiisan qotanii qotee bulaan harka 175 nafaquu ture jechuudha. Kanaaf umrii teetanaan waan hin arke qaba namoonni abbaa lafaatanii naannoo keessan dhufan yeroo biyya ooyiruu isaa keessa deemanii daawwatan lafa itti deemuu hin dandeenye qotee bulaa kan humna qabu fuudhanii akka gurmurra kaatanii deemanii ooyiruu san keessa daawwachiisaa turanii jechuudha. Gaa keessattuu uummanni Oromoo qabeenya isaa jechuun qabeenya gartee jachii bira dabree qabeenya beeyladaa kan barbaade cufa guyyaa gartee ayyaanaa jechuudhaan lukkuurraa kaasii hanga gartee qotee bulaa loon qotiyyootti waan gartee tolee mul'atee bareedu hundaa'u isaaniif galaa jechuudha. Keessumattuu waa'ee mana barnootaatti haa ta'u, waa'ee fayyaa irratti haa ta'u, waa'ee namummaa irratti haa ta'u, uummanni Oromoo gaxaantummaadhaan biyya san keessatti zaman Haayile Sillaasee jiraachuu ture.
fayyaa argachuu hin turre barnoota argachuu hin turre akkuma durman keessaa dubbate barnoota kan barachuu taate haaskuulis yoo seente maqaa jijjiirachuu qabda. Anuma fakkiif yeroo san keessatti middle school fi high school itti giseen deemu maqaa jijjiiran maqaa kiyya Salamoon ture jechuudha. Waan generation keenya kana keessatti yeroo nan dhaqee maqaa kiyyaan barreeffamu akkasin laalee maqaa lafa kaa'ee deemite abbaa kee bira dhaqee maradhuu ni yoo gartee barnoota seenuu barbaade. Deemee namicha gartee abbaa lafaa keessa qochiisu baree abbaan kiyya maqaa kiyya jijjiireetti akkasii maqaa Salamoon jiruun seene. Bara 1960 keessa natti fakkaata. Kanaafuu bifa waliigalaatti wanni gartee Haile Sillaaseen uummata Oromoo irratti dalage takkaa'uu bulchiinsi sun uummata Oromoo irratti raawwate haasawameen fitu. Kanaaf ani natti fakkaata Dr. Abiyyuun seenaa bulchiinsa Itoophiyaa san dubbisee jiru natti fakkaatu. Silaa dubbisee jiraatee seenaa san qoratee jiraatee sammuun isaatu waan kana inni fudhate yaadu. Kana godhu jechuun qabsaawwan Oromoodhaa kan akka Daaddasaa Birruudhaa akka Maammoo Muzammin akka waaqoo guutuu akka gartee Elamoo Qilxuutii fi Jaarraa Abbaa Gadaa wareegama isaan kafalasan kijibsiisuu jaama jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo wanni isaan uummanni hayyoonni sun itti dhume uummanni Oromoo irratti yaadachaa turu. Kasilaa uummanni Oromoo irra siidaa ittiin jaaratu sun waan isaan irra dhume san kijibsiisaa jechuudha. Maaliif nama kanarraan kana sadarkaa kanatti sadarkaa gartee 21 century keessatti nugusa tokko haasanii haawultii isaa gadhaabanii fi uummata duratti mul'isu jechuun takka uummata san sablisuu xiqqeessu lammeessa qabsoo uummata sanii gartee akka uummanni sun gartee qabsoo kijibaa godhee dhume godhanii beeynoota dhume san akka Daaddasaa Birruu kanarra qabrii keessatti gartee akka yoo namni gartee if komatu taate komachiisu jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo kan akkatti ilaalu ani naan galle hanqa siidaan kun ol ka'ee lafa keessaa gartee handhuura Oromoo keessatti dhaabbatu. Waan baay'ee nama gaddisiisaati. Garuu seenaa Haile Sillaaseenaa jenereeshinii keenya kanatti beeknaa namoonni gartee umriin amma jiru kun irra guddaan waan Haile Sillaaseen uummata Oromoo irratti dalage ni hubata. Kun egaa fudhatama qabu akkatti fudhatama qabaatee achirratti dhaabbate na gaddisiisa. Natti fakkaata biyya tana san bulchuudhaaf yeroo dheertuu kan gartee sagantaa lafaa qabaatu taate Dr. Abiyyuun deebi'ee seenaa gartee bulchiinsa biyya sanii tokko tokko yoo geessa deemee qorate uummanni sun maal uummata sanii bu'aan inni buuse maali kan jiru qoratanii irra ga'uun danda'amanitti fakkaata. Waa'ee seenaa badduu lafa gartee impaayera Itoophiyaa san keessatti dalagame jennee jenereeshinii keenya kanatti hubannu akka Haile Sillaaseetti uummata Oromoo xiqqeessee sablisee namummaa isaarraa baasee maqaa isaa dhabamsiisee afaan isaa aadaa dhabamsiise kan akka wannaatti zamana isaa san irratti uummanni Oromoo badee jechuu dandeenya jechuudha. Badee akka jiraanne godhamee ture. Kanaafuu lola qabbanaawaa rasaasa odoon ta'e lola qabbanaawaa uummanni firatti hin beekneetu uummata Oromoo irratti gama Haile Sillaaseetaan irratti hojjetamaa ture. Kunarra gartee ol deebee 21 century keessatti akka seenaatti siidaan isaa dhaabbachuun baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni Oromoo waan kana akkatti ilaalu soluu ankiyyaaf ammoo baay'ee natti dhagamaa jira jechuun jechoon illee naa dhufuu dadhabe keessattuu yoo nama waa Haile Sillaasee kaasu. Kanaaf ciisanyaa wanni ijaan kunii fi gabbaartii wanni ijaan kuni bifa adda addaatiin kaatagoriidhaan kaanii uummata Oromoo irratti gabrummaa sadarkaa hin qabnee turre dabre. Kun egaa uummanni Oromoo bifa waliigalaatti qabsoo amma godhuu fi uummanni isan dura godhu sun cuftinuu seenaa keessatti kijibsiisaa deemuutu jira natti fakkaata. Siidaa kana dhaabbachuu jechuun jeenummaa immoo warri isaan morma cufti immoo karaa malee gartee dhumuu isaanii kan hubachiisu natti fakkaata. Jeenoota gartee lubbuu isaanii wareeganii qaalii san dabarsan sun seenaa isaanii xureessuun barbaachisaa miti uummanni Oromoo as bahee gartee waan kanatti falmachuu qabaata jedheetiin amanan gama kiyyaan. Galatoomaa obbo Ibrahim. Darajjee inni waan itti dabaltu qabda Haile Sillaasee irratti fakkeenyaa fi miidhaan wanta ajjeechaa garaagarii keessaa yeroo inni ture jira. Mee waan itti dabaltu mee waan isaan amma dabalanii. Tolee obbo Salamoon hedduu galatoomii. Yaadota tokko tokko xinnoo waan hin dabalu nan qaba. Obboloonni koo akka gaariitti ibsaniiru waa hedduu bal'inaan ibsaniiru. Waa'ee seenaa dhaloota isaa waan hin dabalee ibsu hin qabu. Seenaan dhaloonni isaa akkuma isaan ibsanidha. Harka 75 akka inni Oromoo ta'e akkasitti ibsanii jiru. As keessatti xiqqoo waan hin tuqee
miidhaa inni geggeessisetti darbuu kanan barbaadu waa'ee Haile Sillaasee. Haile Sillaaseen yookiin Tafarii Mokonnon namni jedhamu kun mootii biyya sanaa kan ture nama akka uumamaatti yookaan ilaalle of ganuurraa kaasee jechuudha. Hangallee sabarraa dhalates haa ta'u biyya keessatti dhalate kanas haa ta'u yeroo ilaallu seenaa ganuuf of ganuu qaba jechuudha. Haalumti uumama isaa yoo ilaalle tokko fakkeenyaaf namni kun Oromoo irraa dhalate harka 75 ani Oromoodhaa jedhee hin beeku jechuudha. Karaa haadha isaas karaa abbaa isaas yoo ilaalle akkuma ilmoo namaatti akkuma namaatti namni tokko akka waaqti godhee si uumerraa akka biraatti yaaduun kee rakkoo mataa isaa qaba jechuudha. Namni kun tokko ani Oromoodhaa jedhee nama of hin fudhatiin tokko. Lammata immoo akkuma gurraacha Afrikaatti dhalatee tokkottuu nama gurraacha irraa dhalateedha. Namni kun yoo ilaalle Oromoodhaa kushii ilma Haam jechuudha. Hamatik irraa dhalate. Gurraacha Afrikaa qulqulluudha jechuudha yoo akkasitti ilaalle. Namni kun nama Solomonic Dynasty irraa achani adiirraan dhufe jedhee akka sanaatti of lakkaa'uudha jechuudha. Immaa Zanagade Yihudaa. Sigalee garasitti dhaqeetu of seensisa jechuudha warra adiitti. Yeroo dhageenyu akka afoolaattis yeroo gaafatamaa turetti dur biyya alaa yeroo deemu akka gurraachaatti yeroo gaafatan lakkii akka adiitti jedhee nama of dhiyeessaa ture ta'uu ni ibsama jechuudha. Akka dhalootaattis of ganee jira. Akka Oromoorraa hin dhalanne akka ilmoo namaattis gurraacha Afrikaa tokkottis akka gurraacha hin taanettis nama of kaa'edha. Garbiraan immoo ammas ganuumsa qabxiin akka waa'ee dhimma mootii kanaa ilaalchisnee kaasnu yeroo Xaaliyaaniin dhuftee biyya sana seentetti akka mootii biyya tokkotti akka bulchaa biyya tokkotti uummata isaaf biyya isaaf saba isaa dhiisee nama baqatee ba'edha namni kun jechuudha. Yoo ilaalle mootii akkasiiti waggaa 5 fi kooluu galee akkuma nuti rifiijii taanee as biyya kana dhufne jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Ingiliziitti kooluu galeetu jirutti sabni baay'een kadhumaa ture. Kan falmaa godhaa ture, kan lola godhaa ture jechuudha. Namni kun nama ofiillee akka ofiitti maatii isaas irraa dhalates akka dhaloota isaatti biyya isaas yeroo murtaa'eef nama akka sanaatti ganeedha yookaan ilaalle jechuudha. Kanaafiyyuu sammuu akkasii yaada akkasii nama qabaataa ture yookiin mootii qabaataa turedha. Seenaa biyya sanaa keessatti yeroo ilaallu waggaa 44 ture keessatti jechuudha. Haa ta'u akka mootiitti yoo ilaallu mootiin tokko waan gaariis waan badaas biyya tokko keessatti ni hojjeta. Haa ta'u garuu mootiin biyyaaf hojjeteera jedhamu tokko irra jireessa waan gaarii hojjetee harka xiqqaa namni perfektii miti yookiin waan hundaan qulqulluu miti. Waan hundaan qulqulluu miti. Harka 50 olitti gaarii hojjete amma ta'e tokko faarfamuu danda'a. Garuu yoo ilaallu as keessatti kansaa keessumaa amma gara biyyittiitti otoo hin seeniin waa'ee Oromoodha. Specifically kana gaafatti Oromoof waan godhe qabaa kan jedhu jechuu kooti daa'ima dhiifama. Kanaafiyyuu harka 50 ol yoo gaarii hojjete mootiin tokko gaarii dhannee of aarsinee yoomaa miti. Kaane akka addaatti waa'ee Oromoo irratti maal balleesse yoo jenne waa hedduu tarreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf Iyyaasuumti kuni dhalanni isaa Oromoo irraa dhalate. Liji Iyyaasuum isa dura mootii Minilikii akka inni siree isaa dhaalu yookiin teessuma isaa akka mootiitti dhaalu kaa'e keessaa mucaa isaa dhalee namni kuni warra warra Wallooti jechuu yookiin uummata keenya uummata Oromoo Walloo irraa kan dhalatedha. Nama kana irratti abbaa isaa waliin ta'uudhaan waa hedduu shira dalaganii Iyyaasuun akka ilaalchaatti ilaalcha tarkaanfataa nama qabu biyya sana keessa saboota jiranillee amma danda'ametti wal qixxeessee tokko godhee geggeessu tokkummaa amantiis eegee immoo mootii geggeessuudhaaf carraaqqii fi jibbaata qabaataa ture kan jedhamu hinaasaama seenaan isaa dhokatuyyuu malee akka biraatti taa'ibsaniyyuu malee jechuudha. Isa kana irratti shira adda addaa dalaguudhaan akka mootummaan isaaf caasaan isaa laaffatu gochuudhaan sana boodallee
otoo tasgabbiin argatiin jechuudha yeroo itti namni kun geggeessaa turetti dhumarratti illee harka isaatti akka inni du'u godhe jechuudha. Nama kana harka isaatiin ajjeesise Iyyaasuutiin dhumarratti qabsiise jechuudha. Nama zoodituudhaaf ooge fakkaate jechuudha. Inni indaraasa yookiin bakka bu'aa zoodituutti aanee kan biyyicha bitaa ture isaan boodatti isa ture. Garuu zoodituun barnoota inni xiqqoo qaroomina baay'ee waan hin qabneef akka isheen daaqonii taatee gara cherchiitti achitti turtu taasisuudhaan biyyicha ofuma isaa geggeessaa akka turetti inaasaama. Yeroo sanas achi booda shiraa ammas uummata tuulamaa fi uummata walloo walitti buusuu irratti lola sagalee kan jedhamu yeroo lolli sagalee sun ta'e Iyyaasuun yeroo inni taayitaarraa akka bu'u Haile Sillaaseen haala sana irratti raawwatu uummanni walloo karaa abbaa Iyyaasuu warri jiranii fi uummanni tuulamaa baay'inaan jechuudha. Sagalee irratti akka inni wal rukkutee uummanni Oromoo kun lamaan wal fixu isa kana keessa abbaan Haile Sillaasee fi Haile Sillaasees akka harka qabaniin haasa'ama. Keessumaa maccas dabalatee uummata tuulamaa asiin walloo isaan kana walitti buusuu irratti naannoo sagalee irratti nama hedduu dhume jechuudha. Bakka sanatti isa kana keessattis namni kun akka harka qabu jechuudha. Dhumiinsa sana keessatti Oromoota hedduuti wal fixe humna guddaadhaan jechuudha. Uummanni keenya isaan sunis fardaan lolu isaan kunis fardaan lolu turanii akka sanaatti jechuudha. Hafte Goorgisuuf Xaayituunis duukuma haa jiraataniyyuu malee jechuudha. Lamaan isaanii Oromoodha jarri kuni. Isa kana keessattis namni kun harka qaba. Achii booda ammaa duuti Xaayituullee duuti zoodituullee duuti Hafte Goorgis inni qusee dinagdeellee wanti beekamu hin jiru. Haile Sillaasee tafamaa yeroo sana ture keessa isaan kun hunduu olof sedan akkamitti akka du'anillee hin beeknu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti du'an isaanii inni 1922 mootummaa kana guututti dhuunfate jechuudha. 22-23. Egaa namni kun achii boodoo yookaan fudhanne maal godhe Oromoo irratti uummanni walloo otoo beela'u baay'ee uummanni walloo otoo beela'u kumaatamaan otuu dhumaa jiruutu saroota isaa fi xaafii adii xaafii adaa fi xaafii Oromoo kana bitee nyaachisaa ture inni dha. Uummanni walloo otoo beela'aa jiru jechuudha. Beelli walloo seenaa biyya sanaa keessatti guddaadha. Uummanni kun sochiillee godhe uummata kanallee humna Ingiliziin gargaarsifateellee rukuttaan irratti geggeeffamee ture. Kanas kan goosisee isadha jechuudha. Mootii kanadha. Uummata sana irrattis kan geggeesse. Lola Xaaliyaanii booda isaa fudhannu biyyatti yeroo deebi'e irratti jechuudha. Waggaa 5-6 sana guutuu warra hidhatee lolaa ture. Keessumaa baay'inaan hedduminaan Oromoota kan inni rashansiise achi as deebi'ee. Maaliif ree? Isaan kun uummata qabatanii lolaa waan turaniif public base waan qabaataa turaniif hundee hawaasummaaf uummata waan qabaataa turaniif tireetiidhanaaf jechuudhaani na ajajamuu dhiisuu danda'u jechuun ajjeesise kan akka Balaa Zallaqaa fa'aa namoota hedduu kaasuu dandeenya yeroo sana kan inni rashansiise uummata naannoo Finfinnee jiran uummata keenya uummata Tuulamaa keessaa Macca keessaa isaan kan jechuudha. Fakkeenyaaf Garasuu Dhukii namoota baay'inaan lolaa turan keessaa fi yeroo sana irratti Xaaliyaanii laaffisuuf kuffisuu keessatti gahee guddaa qabaataa turan keessaa tokko ture jechuudha. Amma isa yeroo deebi'etti dimoot godhe jechuudha. Gara Sidaamaatti erge. Siigalee sadarkaan turerraa gadi buusuudhaan jechuudha. Akkasumas karaa dhiyaarraan immoo jechuudha gariin isaanii Black Lion yookiin Xuqur Ambassaa Xoor kan jedhu keessatti hirmaatanii achiin illee immoo waa'ee Western Oromo Confederation warra gaaffii dhiyeessanii Ingilizii wajjin ta'uudhaan namoota hayyuu hedduu rashansiise. Namni kun yeroo sanas akka haasa'amutti namoonni beeta mangistii isa duukaa turan yeroo haasa'anitti achi booda afoola akka dhageenyattis haa ta'u namoota hedduu rukuchiise jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan koo dargaggoota yeroo sana loltuu keessa turan keessaa ture Xaaliyaanii jechuudha. Ingilizii illee injise. Garuu dimooshinii sanaan warra deebi'edha biyyatti jechuudha. Lafti irraa fudhatamee akka isaan bittinaa warra godhaman keessa turan karaa Jimmaa kutanii gara Finfinneetti jechuudha. Loltuu Garasuu Dhukii wajjin akka seenan yeroo ta'an irratti. Inni garuu dhufee goree qubatee sa'a 24f goreen magaalaa guddittii biyyattii turte. Yeroo sana Ingiliziin fiddee naannoo Gambeelaa buustee achirraan kan inni seene jechuudha. Akka haasa'amutti warra achiin dhufellee bittinneesseetu akkasiin seenee dhaqee immoo Ingiliziin gargaaree mootummaan Ingilizii gargaaree namni kun nama hedduu rashanee jechuudha. Kana keessattis gahee qaba. Oromoota hedduudha kan rashaname yeroo jiru kan du'e yeroo sana kan fannifame bifa adda addaan kan hidhame kan qabeenyaa dhabes baay'ee jira jechuudha. Kanaaf namni kun gahee achi keessaas qaba jechuudha lubbuu hedduu balleessuudhaan. Garbiraanii
yoo gara jaatamoota keessatti dhufnee Maccaaf Tuulamaa fi jaarmiyaaleen tokko yeroo sanatti amma ta'e tokko fonqolcha mootummaa 1953 booda xinnoo akka mootummaan sun of ilaalu ta'e jaarmiyaan tokko dhaabbatanii turanii akka sabaattis waldaa wal gargaarsaa jechuun akka adda addaatti kan Oromoos kan Guraagees kanneen biroo. Keessumaa kan Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan akkuma sila Dooktoreen Obbo Ibrahim jedhanii namoota ija ta'an akka Maammoo Mazammir fa'aa jechuudha. Akka Obbo Ilemaaram Gammadaa fa'aa warra dhiisii Itoophiyaadhaafuu Afrikaaf ga'uu danda'anii namoota kanarratti jechuudha hanga du'aatti hanga hidhaa umurii guutuuf mana hidhaa keessatti illee dhibamanii akka isaan du'an gochuun Koloneel Lamuufaa kan akka Jeneraal Taaddasaa fa'aa immoo gizootii bakka adda addaatti erguudhaan jechuudha akka kanaatti namoota keenya ka dararaa ture achi booda immoo garii isaanii hin fannisiise garii isaanii akkuma arginu sana rakkoo adda addaa irraan ga'uudhaan sana booda gariin hojii isaanii dhaban jireenya isaanii dhabanii lubbuu isaaniis dhukkubsachuudhaan kan dhabaniin ture waajirris Maccaaf Tuulamaa jaarmiyaan sunis hin cufate jechuudha kan keenya yeroo ilaallu akka Oromootti kun jira gaa walumatti qabaatti immoo saboota biraarras saboota Oromoo fakkaatan gar biraarras badiin walaa caalu malee akkuma kana tartiibaan kan ni dalageen qabachuudha. Isa kana keessa hin galu waan kan uummata Oromoo na gaafatteef jechuudha. Egaa kun ta'ee mootiin kun akkasitti utuu jiru maaliif yeroo ammaa kana siidaan akkasitti ho'ee fi dhaabbachuu danda'ee isa jedhu irratti yoo kaasnu akka gabaabsuu nama danda'a. Haa ta'u gamtaan Afrikaa waan kana amma kaase miti kanaan duras kaasaa ture. Mangistuun maaf hin goone moor yaada wal fakkaataa kan biyyattii irratti qabaataa turan amma ta'e tokko jechuudha bitti tokkummaan bushuu irratti wal fakkaata. Mallasmaa fi waan kana raawwanne amma nuuni warri amma jirru kun isaan kana caalaa ittiin dhiyaannu mootii sanatti jechuudha. Maaliif akkas ta'e yeroo jennee kaanee ilaallu bifa adda addaa hiikuu dandeenya. Garuu barbaachisaadha moo barbaachisaa miti isa jedhu tuqeen gabaabsuu barbaada jechuudha. Akka kootti waa'ee gamtaa Afrikaa ijaaruu sana keessattuu isa qofa miti ga'ee kan qaban hedduu turani warra inni suura waliin kee suura saachirraa fuudhanii siidaa sanarra kaa'an keessaa geggeessitoonni biyyoota Afrikaa hin turani akka Gaanaa fa'aa ta'anii kanneen biroo isaan kun shoora gurguddaa yoo qabaataa turanii walumaanootu godhan ta'ee xiqqoo bifa siidaa sanaayyuu jijjiiranii gaarii ture jechuudha. Akka addaatti biyya sana keessatti yeroo ammaa kanatti yeroo jenereeshiniin ilaalchisaa waan fuulduraarra ta'ee jirutti waan fuulduraarratti ta'ee jirutti garasitti achi deebisanii seenaa mootii durii tokko kan badii adda addaa dalage akka fakkiitti dhaloota haaraadhaaf gochuun suni haala amma ce'umsa jedhamee ilaalamaa jiru kana keessatti haala immoo fuuldureetti biyyattii jijjiiramaan gara ammayyaatti geggeessina jedhu keessatti waan fakkii ta'u silaa dargaggoota dheengadda fincila keessatti wareegaman namoota dhiyeenyatti ijoolleen kun irraa barachuu danda'an seenaa qabatamaa kan ta'e fiidota tokko gochuu danda'u turan jechuudha. So tokkummaa Afrikaa kana eegsisuuf gamtaa Afrikaa kana keessatti illee dirqama adda addaa fudhachuudhaan yeroo adda addaatti loltoonni biyya impaayera sanaarraa deemanii dirqama Afrikaa Yuuniyeeniin kenne keessatti illee hirmaataa turan jechuudha. Itoophiyaan kan filamtee Haile Sillaaseen yeroo sanatti jechuudha magaalaan guddittiin warra gamtaa Afrikaa akka Finfinnee ta'u taasifames gabroomuu dhiisuu Itoophiyaa irraati malee cimina biraa Haile Sillaaseen qaburraa illee miti jechuudha. Itoophiyaan hin gabroomne biyyi sun hin gabroomne adiin jedhaniitu magaala san filataniitu shoora inni agarsiisuu dandees mootii ta'ee yeroo sanatti waan jiruuf malee akka addaatti dandeettii cimaa tokko warra geggeessitoota Afrikaa warra kaan irra qabaatee miti yoo seenaa ilaalle akkuma sana cimoo kan ta'an achi keessa illee hin turan jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo isaas miti otuma ta'ees immoo waan mari'atamuuf haasa'amuu qabu ture uummata wajjin illee yaadni uummata amma tokko gaafatamuun barbaachisaa ture lafa biyya sanaa irratti magaalaa biyya sanaa keessattis waan dhaabatuuf yoo gaheen isaa gahee gamtaa Afrikaa ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti silaa piraayoriitiis hin turre yaadni addaa sotuu jiraatee illee xiqqoo bubbulee irratti mari'atamuu waan irratti ture tokkodha jechuudha. Kanaafiyyuu fakkii gaariis miti murtoon isaas immoo murtoo yeroo isaa hin eeggatiinidha. Kana irraa dhaloonnis waan baratu tokkos miti jechuudhaan yaada ni qabu kanarratti akkasittiin kan inni ilaalu.
Gaarii dhagaa. Dr. Beenyaa otuu sattaanutti hin darbini waa tokko ni gaafadhu. Amma Oromoo ta'anii warri mootii turan duri sennaa ta'e. Haile Sillaasee sennaa ta'e. Yookiin immoo Oromoo keessatti guddatanii gara Amaaraatti deebi'anii kan deebi'an hundumti isaanii waa'ee Oromoo irratti dhimma ittiin qaban. Takkaadhumaan utaalaniitu Abashaama jalatti galu. Haile Sillaaseenis akkas jechaadha. 75% Oromummaa of keessaa qaba garuu waa'ee Oromoo irratti waan tokko hin hojjenne. Kan inni hojjete gara jaraatti. Harka isaanii jala jechaadha. Warra isa duranis kan turan jirani. Dr. Abiyyiin sennaa fudhatte amma yeroo darbe yeroo reefuu gara aangootti dhufan waa'ee Oromoo, waa'ee Gadaa, waa'ee afaanii waan baay'ee haasa'aa ture jechaadha. Wanti baay'ee taasifamaa ture. Amma wanti sun irraanfatamee waa'ee Haile Sillaaseedhaa fi waa'ee Minilikii fi waa'ee Itoophiyaati. Waa'een Oromoo hin jiru jechaadha. Waa'ee Oromoo bira yeroo ga'anii kaayyoon isaan Oromoodhaaf qaban ministeera. Waa tokko mul'ata isaanii mul'atatu jira. Mul'ata kana arguu dhabdanidha. Oromoon argaa hin jiru. Waa tokko hin argu Oromoon isaan biratti. Kan isaan biratti waan isaan hojjetan arguu warra Amaaraati. Maaliif hojii isaanii hojjetaa jiru. Waa'ee Haile Sillaasee hojjetaa jiru. Waa'ee Itoophiyaa hojjetaa jiru. Waa'ee alaabaa isaanii hojjetaa jiru. Waa'ee dhaaba isaanii hojjetaa jiru. Argaa jira jecha warra Amaaraa. Kan Oromoo bira rogaanii Oromoo waan tokko amma naannoo Oromiyaa keessatti waa'een Oromoo ilma hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa iyyuu kaasaa hin jiru. Kan isaan itti hammaatan yoo jiraate sabboontota Oromootti, qabsaa'ota Oromootti. Maaliif inni wanti kun maaltu Oromoo gara isaaniitti yeroo gara aangootti dhufan gara isaaniitti achi harkisa malee Oromoon akka inni ofiisaaf hin dhaabbanne kan godhu maal jettee yaadame? Wanta kana hubachuudhaaf duraan turte waan hafe tokko keessan kaasuu barbaada. Laayifii keessan maa kan hin dhaqiin dura. Waan Haile Sillaasee godhe waan hedduun ka'eera. Waan tokko an dabalee kaasuu barbaadu yeroo Minilik mayyuu jalqabee hamma dhiyeenya kanaatti yeroo Haile Sillaasee waraana isaadhaaf damooza kaffaluun turre beektaa. Yoo isaan waa tokko godhanii fi yoo isaan waraana isaanii keessatti tajaajila kennan maal godha lafa kennaafi. Lafa eenyu lafa Oromoo. Akkamitti kennaafi isa Matala qaaroo ta'e han kennamuuf hamma ta'e tokkotu jira. Shaala qaaroo ta'e akkasuma kennama. Asirraa qaaroo ta'e akkasitti kennama. Lafa eenyu kennamaafi lafa Oromoo. Warra uummata kibbaas dabalatee. In addition, isarratti aanee maal daataa tokkotti muufinni. Bara erga Minilik uummata Oromoo qabatee hamma 1960tti Orthodox Church 5,527 ijaarame. Naannoo tokko tokkotti miseensa iyyuu qabanii beektee warra maqeessotaa malee. Maaliif kana godhu instituushinii isaanii ijaarrataa deemaa jiru beektee bakkuma deemanitti hundumaa. Achi keessatti waldaa Orthodox Church sana keessatti at least nama 3-4 achi keessa jiraatu. Isaan maal hojjetu? Uummata naannoo sanaaf miseensota qabatiin tajaajila barsiisa amantii sana kennaa jiru. No, kennaa jiran. At the same time, agency isaanii ta'anii hojjetaa fi turan. Lafa uummata irraa fudhatanii. Tokko biraa maaltu jira seete yeroo Kooriyaa warra deemanii dhufanii fi lafni kennamu biyya Oromoo keessaati. Lafa waraana addunyaa lammaffaa irratti Xaaliyaanii sana warra keessatti warra qooda fudhatan keessaati. Eenyu kennafaa lafa Oromoo keessaati. Isa kana darbee maaltu jira seete yogguu warra Eertiraa akka isaan Itoophiyaatti dabalama referendumii goosisan sana warroota Eertiraa keessa namoota baay'ee horiitiin bituu yaalan. Horiitiin bituu yaalanii gar tokkotti at one point maal ta'a seete namoota Itoophiyaatti dabalamna jedhanii sagalee kennan biyya Oromoo fidanii akka isaan qubatan taasisan. Eessa qubachiisan? Naannoo Shaashamanee. Jarus maal jedhamu? Sima xuruu Hamaaseen jedhamu achi fidanii achi isaan qubachiisan. Maal jechuu barbaadetaniini? Hundumaa han kennamu qabeenya Oromoo. Maaliif uummata Oromoo qeerraa buqqaasanii lafarraa warraa fudhatanii kana taasisu. Waa'ee beelaa walloo sanallee kaase obboleessi koo beektaa akka Xilaahun Gassasee saba isaa keessatti kaase
ወሎ ተርቦ እንደዛ ሲያልቅ በደብቅ ነበር ማንም ሳያውቅ ወሎም ቤለኤ ዮጋኒ ኡሙ ኃይለ ሥላሴን ከሩን ኦክሰቶል አኩም ጀርቀምረት ሂሜ ወሪ ወሎ ወረኤሱመን ሳቲ ቤኪ ወረኤሱመን ሳሳብ ኢሙን ነን namtichikon hin oksatur namakas godeda jechu barbade tadin deebi ketti dhufuudhaaf gaafii keessa dhumaarratti beektee yeroo waa'een deddeebisnee kaanus tokko jira oromummaan dhiiga miti oromummaan aadaadha namtichi kun aadaa kamitti guddate yoggaa jettee gaafatte isadha eenyummaan abbichaa Haayila Sillaaseen dhiigni isaa Oromoo haa ta'u malee aadaa Habashaa keessatti wanta guddateef beektee waa'ee barumsaati beektee waa'ee aadaa waggaa jennu maal barate ijoollummaa isaa keessatti maalitti himame ijoollummaa isaa keessatti mana barumsaa sanatti mana gaafas jala barumsa gaafanne waan hin jiru daaqooniin isaanii maalitti himte waa'ee Oromoo kana of course han isaanitti himuu danda'an jallina humna hammina Oromoo malee gaarummaa Oromootti himuu danda'an achi keessatti nama guddateedha namni kun kanaafu uummanni keenya gara fuulduraatti hubachuutti jiru nam tokko namni Oromoo tokko Oromoo ta'uu isaa qofaan gahaa miti aadaa maal keessatti guddateedha falaasama eenyu qabaadha hawwi eenyu sammuu isaa keessaa qabaadha han eenyummaa isaa himuutti jiru dhiigni isaa Oromoo ta'ee hawwi Habashaa hawwa taanaan aadaa Habashaa dhaadhisa taanaan mootummaa isaan dhaadhisa taanaan inni isaanumadha jechuudha kanaafu uummanni keenya gara fuulduraatti har'astee gara fuulduraatti mana barumsaa isaa kaarikulamii ijoolleen isaanii baratan hansaanii akka ta'u gochuudhaaf tattaafachaa nuti jira ta'uudha baannaan sammuun namaa kun beektee akkuma kompiitara pirogiraamaati irratti han barbaadde keessumaa ijoollee yaangii kana ijoollee reef guddattuu kana han barbaadde irratti barreessuu dandeessa yoo mana barumsaa Itoophiyaa sana keessatti warri yeroo daddarbeen kaasaa jiru namoonni gar tokkoon keenya keessaatii baaneerraan jedha gar tokkummaa keessa ba'uudhaaf tattaafannaan jedha manni barumsaa suni garuu han inni qophaa'e uummanni Oromoo barataan Oromoo olaantummaa Habashaa akka fudhatee olaantummaa Habashaa fudhatee isaaniin akka tajaajila kennuudhaaf malee morma isaa ol qabatee ani Oromoodha Oromummaa kootti nan boona jedhee akka taasisuudhaaf hin qopheessine namoonni baay'een Oromoonni keenya yoo keessaati warra achi keessatti cabanii akka isaanitti haasa'an akka isaanitti yaadan akka isaanitti waa'ee rakkina Oromoo kana hubatan mul'achuu isaanii mul'ata kanaafuu namoonni keenya achi keessatti warra hidhamanii hafantu jiru manni barumsaa kun beektee Haayila Sillaasee qofaan miti ammas immoo yoggoo dargis socialism jedhan socialism isanas immoo indoctrinate godhu indoctrinate brainwashing a powerful tool brainwashing jechuun beektee sammuu kee kana akka waan ilaaluu sitti jiru sii kennanii ija kee manatsira kee hansii kenname malee ati akka Oromoon agarra shi taasisanii si baasu wayyaaneenis akkasuma gooti warra OPDO kana OPDO nama vibrant ta'e fuutee doorsifte reebde nyaachifte obaafte meeshaa isaanii godhatte waggaa 27 argine otoo wayyaaneen uummata Oromoo saamaa jirtu warri OPDO maal jedhu lakkisaa nuyi guddinaaf ka'aa jirraa siin jedhu isaan otoo nama isaan ajjeesanii nuyi hin ajjeefne maaloo taane siin jedhu namoota yeroo adda addaatti kaasaa jiru beekte amma fakkeenyaaf intala amala warq buliyaan jedhamtu naqamti irratti ajjeesanii qawweedhaan dhahanii ajjeesanii maargoo sani haadhaaf abbaa akkasaan dhukkubsattee duute jedhanii VOA irratti akkasaan ragaa ba'an taasisanii humnaatiin eenyu kana godha warra OPDO ture warra olaantummaa TPLF fudhatee ufitti arna isaanii godhatanii warra kasii keessa jira amma warri
OPDO jijjiiramne irrachaa jiru. Jijjiiramuu isaanii garuu mul'isaa hin jiranii. Jijjiiramneeti mul'atu jijjiiramni isaanii. Akkuma gaafa darbee sanaatti hawwi yaadantu baay'een isaanii akkasitti yaadaa jiru. Maaliif beektee sammuu isaanii sun akkuma nama piroogiraamdii ta'u, kompiitara piroogiraamdii ta'u, piroogiraamdii ta'anii, jalee ta'anii jiraachuudhaaf. Uummanni Oromoo humna ta'ee ba'ee yoo ba'e isaanuma jalee ta'ummaa isaanii isaan qaanessa gaaf tokko. Isa isaan cinqeeti ammallee akkasitti bakka sanatti hidhamanii jiru. Ilaalcha jedhu ilaalchi isaanii hin jiru mul'atu. Ilaalcha isaan akkasuma nama argaa jirru kun Minilikiin faarsu Minilik isa gamu isa nama uummata Oromoo harma mure harka mure uummata Oromoo qeerraa buqqaase faarsu. Haayila Sillaasee isa akkuma kaafne kana. Isa kana godhe kana akka waan guddaa godheetti akka gootummaa qabuutti beekannaa kennuuni maal jechuudha? Isuma sanatu ammoo sammuu koo keessatti barreeffameera jechuu isaanii nutti himachuu isaaniiti. Uummanni Oromoo akkasitti haa fudhatu. Yoo jijjiirama qabaatan, yoo ilaalcha guddaa ta'u qabaatan, dogoggorri darbe sun ta'eera. Acknowledge beekannaa kennuun nutti jira. Boru Itoophiyaa ishee haaraa, Itoophiyaa ishee tokkummaan walqixxummaan uummatootaa biyya keessatti dhuftu hin ijaarra. Kan jedhu ta'e eeyyee of course dhalli namaa beektee mirgi isaa yoo eegame safuun isaa eegame hawwajjin hin nyaanne hawwajjin hin dhugne hawwajjin hojjennee fi rakkinni hin jiru sababni isaa. Garuu inni tokko san tokko irratti olaantummaa isaa tikfatu jedhamudha. Balaan guddaan fidee uummata jeeqaa jira. Ani isaan amma jechaa jirani. Hannuyi argaa jiru nuun argine isin nurratti argine. Yoo isin warri beektani warri argina jettani yoo uummata Oromootti hin himne uummanni Oromoo maaliin beekuu danda'a? Isinis immoo hin himneefi an isaan warri fiidoo kun hin himneefi hin qabaniiti. Hin qabanii donkumaa amma maal jedhu inni maddamar maal jechuudha beektaa? Maddamar namni maatimaatiksii beeku -5 plus 5 maal ta'a? 0 ta'a. Maddamar is not maddamariin bu'aan qabu beektee yoo han bu'aa qabaatu maddamariin yoo yaanni isaa wal faana luuccaa ta'edha. Yaanni isaa wal faana luuccaan ta'u taanaan negatiiviin poozitiiviin waggaatti walitti dhufee walirraa xiqqeessaa deemu malee wal guddisaa deemuu hin danda'u. Yaada wal luuccaa akka qabaatu gochuudhaaf garuu otoo irratti bobba'ama ta'e eeyyee walitti luucca'ee walitti hawaasni adda addaa kun walitti adaamu guddina fiduu danda'a. Kana gochuudhaan maal isaaniif ture? Mirga dhala namaa biyya sana keessatti tikfamuun itti jira. Uummanni biyya sanaa mirgi isaa eegamuutti jira. Akka nam tokkoottis akka waloottis kun hin mul'atu. Kuni dhibeeti maal jedhama? Garuma fuulduraatti deemna. Eessa deemna? Nuyi argaa jirtanii. Nuuf argaa dhabnu maamnotti namta deemtan. Kana deeffachuu dadhabanii. Taa'anii of xiinxaluu dadhabanii. Gorsitoota jedhanii fudhatanii eenyu fudhatanii? Warra Haayila Sillaasee dhaadessu, warra Minilikiin dhaadessuutu dhufaa jira. Maal nuu gochuuf? Warra maqaa namaa jijjiiru, warra qe'ee namaa saamu, warra harma mure, warra harka mure. Isaanii yoo balaaleffanne maaf kana jettu gara boodaatti deebistu? No, gara boodaatti deemuun miti balaaleffachuun beektee dogoggorri darbe sana gara fuulduraatti kan dhufneef nan darbe sana balaaleffatu. Namni seenaa isaa gara boodaatti deebi'een dhagarre gara fuulduraatti arguu hin danda'u. Rakkinni isaanii achii ka'a. Wanta achirraa wanta ka'uudhaaf garatti deeman dhabanii uummata bileemii godhu. Isaanumatu artikuleetii gochuu hin dandeenye hin qabaneeti immoo kana jechuun barbaade. Gaariidha galatoomii Dr. Beenyaa. Dr. Abiyyi yeroo beekii dhaqee gaddaa kan inni haasa'u tokko
uummati keenya isa darbee haasa'a nuti immoo isa gara fuulduraa haasofnaa jedha kan jedhu uummata komatachaa. Dr. Abiy yoo dhugaa ONN ilaalta ta'e waa tokko sitti hima. Isa kaleessaa kan ilaalaa jiru isin waa'ee Haile Sillaasee waa'ee Minilik waa'ee Itoophiyaa duutee kan faarsu isin malee Oromoo miti. Oromoon kan inni argu yoo ilma qotee bulaati ta'e ani ilma qotee bulaati mammaaksa tokkotu jira. Sangaani marga argi malee boolla hin argine jedhan. Qarqararra kan ciisu. Oromooni marga sana tun ta'in boolla sana waan arguuf boolla sanatti deebi'uun barbaadu. Yoo olii galla ta'e. Yoo immoo waliin hojjenne ta'ee boolla sanas oliin argine marga sanas oliin argine irraa ol eeggannee ol tiksinee adeemuu ni dandeenya. Uummata Oromoon salphisnu. Uummata bal'aadha. Mul'atan argitan waa tokko iji keessan jaamaadha ija keessan banaa. Jedhanii nama uummata bal'aa ammasii hin salti gochuu yookiin qaanessuun nama biyyan bulchu jedha tokkoof mataan isaatti qaaniidha. Waa'ee sanaa achuma irratti hin dhiisa. Kanaafi mee waa'ee Finfinneetti dabarraa. Obbo Salamoon waan tokko jechuu barbaada kanatti. Biyya faranjii keessatti uummata kee akkas otoo jette nama meeqatu sitti ka'a. Maaliif uummanni beektee uummanni uummatadha. Uummatatu si qacareechise hojjechiifataa jira. Uummata si qacaree miindaa keessii kaffalus deebiftee tuffachuudhaaf dhaqxa hin ta'u ture. Garuu biyya sana keessatti beektee safuu han jedhu sanutu hin jiru. Olaantummaa yoo ati takka muummicha ministeeraa taate mootummaa yoo taate situ beeka, situ arga, situ beeka. Waan akkasii hin jiru beektee dhala namaa keessatti. Akkas jechuun ufuma saayuu qaanii guddaadha. Safuu cabsuudha. Uummata caalaan beekaa jechuun hin danda'amu. Uummatatu beeka. Yoo ati illee han'ummaan argine waan tokko illee beektaa taate gurgurachuu danda'u sitti jira yaada kee. Yaada kee yoo waada gurgurachuu hin dandeenye rakkinni hankeeti malee Dr. Abiy jechaa jira. Hankeeti malee han uummataa miti. Dabra. Gaarii obbo Biraan gara Finfinneetti deebi'an yeroo darbe waa'ee Finfinnee irratti haasofne irraa amma kan mul'ataa jiru Finfinnee keessaa gara Goojjam kanaati amma yeroo ammaa kana akkuma yeroo darbe Minilik safaarii isa jechaa turre amma immoo safaarii eenyu akka ta'e egaa rabbumatu beekaa teenyee ilaalla kan Dr. Abiy ta'a ta'e yookiin kan biraa ta'e hin beeknu uummati dhufee Finfinnee qubataa jira. Isa qubatu kan ammoo maal godhanii fuudhaniitu naannoo Oromoo dhaqanii kaa'u. Bakka inni dhufetti deebisuu dhiisanii jechaadha. ID faa gaafachuutti ka'an jechaadha. Isa malee immoo oduun tokko jira wanti qabatamaan illee hin jiru humni gara biraas kan dhoksaatiin galaa jira kan jedhanii haasa'an jiru. Waa'ee isaa illee waan qabatamaa qabnu waa hin qabneef haasa'uun barbaachisaa miti. Akkamitti ilaaltu kana Finfinnee keessatti afaan Oromoo haasa'uun akka seeraan alaati yookiin immoo akka uummata jibbamaa wayiitti ilaalama. Afaan jibbamaa ta'etu argamaa jira. Lafa atoobis taraatti ijoolleen keenya reebamaa jiru afaan Oromoo waan haasa'anii. Baasii keessatti haasa'uu hin danda'an. Oromoo ta'anii walii ijin 2-3 ta'anii adeemuu hin danda'amu. Abbaan nama hidhuyyuu hin beekan ammas jenna. Akkamitti ilaaltu beekaname? Bareeda tuni gaafii gartee bilbiltuu yeroo ammaa kana keessa uummata Oromoo mataa keessa gargaaraa jirtu kaaftee baay'ee galatoome. Keessattuu haala Finfinnee keessatti godhamaa jiruu fi naannoo isiitti hojjetamaa jiru yeroo ammaa kana keessatti hedduu haala xaxaa keessaa fi haala nama gaddisiisu tokko keessa lixaa jirti jechuudha. Kun maal agarsiisa? Mootummaan jijjiiramnummaan gartee dhufe kun kan uummata Oromoo dhiiga qulqulluu isaanii gannaqanii jijjiirama kana hoggaa takkaa'u 6-8 wal jala dhaabbattee ijoolleen Oromoo kophaa isiidhaa wareegama qaqqaalii kafaltee maddii dhaabbatanii wal ilaalaa ture. Warri immoo gartee mormii qeeroo fi qeerittii fi uummanni Oromoo kafalaa ture sabni gartee maddii dhaabbatee qeesaa ture. Yeroo uummanni Oromoo injifannoo agarsiisee mootummaa wayyaanee daddaase wanni kun gartee fuula qabachaa jirti. It's gonna be too late. Amma gartee itti dabalamnee waan kana gartee keessaa gootan qabaanee dhabuu keenya kan jiruun
warroonni habashaa yeroo gabaabaa maayyii kanarratti jijjiirama kanarratti dabalamaa dhufe. Jijjiiramni kaleessa lafa kaa'amee deeme suni maqaa jira amma yoo dhugaa dubbanne. Maqee harkan barbaachifne harka seenaa jira jechuudha jijjiiramni kun. Harka gartee waan saniif gartee haqan qabna. Hanga waan saniif gartee dhumee gartee gatii tokkollee kafaliin harka seenee abbaatti ta'aa jira yeroo ammaa kana keessatti. Kun maal agarsiisa? Jijjiiramni kaleessa lafa kaa'amee ilmaan Oromootti dhume suni deebi'ee warra sila kalee dabrisan warra gartee tokkummaa Itoophiyaatiif falmaa turanii fi seenaa Itoophiyaa duraanii deebifna kajuu sun amma irra abbaa jijjiirama kanaa ta'ee Finfinnee keessatti bakka hedduutti waa adda addaa argaa jirra. Har'a uummanni Oromoodhaa jijjiirama kanaaf keessummaa tahaa dhufuu jira. Hara jijjiiramni kun deemu wallaaluu fi haalli keessa jiru kun ammoo uummata Oromoo yaachisaa jira yeroo ammaa kana keessatti akkaan allaalutti. Kun maali naannoo Finfinnee kana keessatti wanti dalagamaa jiru keessattuu habashoonnis sirna kaleessaa ka dabrisan qoqqotanii akka sirna gaarii sirna tolaa sirna gartee uummataaf gartee seenaa gaarii dabarsee tokkotti uummatatti dhaadheessaa naannoo kanatti as harkisanii uummata keessa gartee jeeqama keessa naqaa jiran jechuudha. Kun maal agarsiisa? Bifa haaraatti naannoo Finfinnee kana keessatti hujii gartee hijjirata agarsiisamaa jira jechuudha. Kun maali? Namoonni haalaan biyya tana keessatti as dabalamu tooftaa adda addaatiin dhufu waraqaa eenyummaa rakkoo takkaan malee guuratu magaalaa san keessatti babal'achaa deemu mallattoo Minilikii fi mallattoo Tewoodiroos fudhanii biyya keessatti Finfinnee keessatti mul'isaa deemu keessattuu mirga uummanni Oromoo qabuu fi haqa uummanni Oromoo qabuu mallattoon uummanni Oromoo qabu biyya san keessatti akka dhuunfatamaa deemu godhu alaabaan dur tan Minilik biyya keessatti babal'attee Finfinnee keessatti bakka iyyuutti fannifamu bakka walgahiitti akka barbaadanitti sa'aa fedhanitti walgahii isaanii godhatanii gaggeeffatu bashannana adda addaa godhu dhaadannoo adda addaa agarsiisu baandiraa kana babal'isanii biyya keessa facaasu humna jirre takka humna addaa takka argachaa dhufu kan garu. Kun eessarraa ka'e? Kan irraa ka'e jijjiirama kana uummanni amaanaa fuudhee uummatoota mootummaa tana keessatti rakkinni gartee haalli adda addaa akkaataa itti kalee sagantaatti lafa kaa'atan san haa tokkosuun dadhabisuun dhufnaan haggi tokko mootummaa keessa miliqee jijjiirama kana jala garee jijjiirama kana uummanni Oromoo amaanaa itti kennee mana saraa mootummaatiin warri seenu immoo waan amma haasawaa jiru kana deeggaraa dhufanii jechuudha. Waan uummanni Oromoo barbaanne haala uummanni Oromootiif gartee fudhatama hin qabne tokko duukaa dhaabbatanii jijjiiraa ba'ataa fidaa jiran jechuudha sirna dursan. Jechoota adda addaa akka reefu lafa keenyatti siidaa adda addaa kaaniin kaa'u jara kanarra goranii jara kana gartee dhaadheessuu dhiibuun tokko jira jechuudha. Kun ammoo maal agarsiisa? Odoo deemuu Finfinnee handhuura Oromiyaa gaafii keessa galchaa jiranii jechuudha. Akka uummanni Oromoo Finfinnee tana kiyya jenne godhuudhaaf baay'inaan waan magaalaa keessatti dhaga'uu fi haasoo adda addaatii fi olola adda addaatii fi dhiibbaa adda addaa uummata Oromoo godhan dhiibanii ala baasuu fi lafa san dhuunfatuudhaaf qabsoon guddoon godhamaa jirti jechuudha. Har'a Oromoo uummanni Oromoodha dhiibbaan inni Gondar keessa godhaa jiru, Gojjaam keessa godhaa jiru, Tigraay keessa godhaa jiru. Biyya fi keessatti ammallee haqa isaa dhabaa, mirga isaa dhabaa, jireenya isaa dhabaa jira jechuudha. Akkuma reefu atuu ibsitetti humna addaa kan beekamne kan hidhannoo qophaa'u jirullee jira jechuudha. Biyya tana keessatti rakkoon addaa uumamuudhaaf deebi'ee wanni uummanni Oromoo amata 50 dura qabsoof gabbeessuun deebitee sabachuudhaaf tooftaan adda addaa lama kaa'amaa jira jechuudha. Kanaaf jijjiiramnummaan amma nuti deemnu kun kan jijjiirama jennu kun ammoo tooftaan isaa jijjiirama kan juttiin amana. Karaa gallakkisee ja'an. Tilmaamata galii dha'uu deemu san biraa maqe humna gartee isa kanan barbaachifne harka seenu uummanni Oromoo kana hubachuu qabu. Kan akka agarsiisu immoo saayinii adda addaa takkaa'u waa'ee adda addaa kan Finfinnee keessatti dalagamaa jiru. Gaafii Finfinnee
Finfinnee handhuura Oromoodhaa biyya Oromoo taate lafa Oromoo taate dabarsanii seenaa isaanii cufanii gaafii keessa galchuuf. Fakkii biitti akka yeroo magaalaa takka eenyutu eenyuun jaaramte akkamitti jaaramtoo jennee ilaalle magaalaan takka ka jaaramtuun ummata naannoo san qubatuun magaala jechuun namichi magaalaa takka tajaaramtuun ummanni tokko waliin dhufee bakkatti waa bitatee addaa gurguratutti waliin godhate jechuudha. Kanaaf lafti tun lafa seenaadhaan beekamte lafa Oromoo kaleessa magaalaa itti ijaaran lafa gartee ummanni kun odoon dhufin dura biyya san keessatti jiraachuu tun gosa naannoo san jirtu. Seenaa dabaranii yoo baratan ammoo Finfinnoon ta'e eenyu doo taate yoo jaamee gaafatan eenyu bal'aan illee ni deebista. Akkaawwan namni adiin kun seenaa kana uffatiin xilu taate hudduuba deebi'ee seenaa dhugaasa yoo qabaasuudhaan lafti tun lafa eenyuuti. Kanaafi wannan jechuu barbaade gabaabatti wanni Finfinnee keessatti dalagamaa jiruu fi wanni sosso'aa jiru baay'ee waan nama gaddisiisaatii fi qabsoo uummanni Oromoo itti dhiigatti gannaqee qeeroon Oromoo itti battee qeerittiin Oromoo itti battee asiin geessee amaanaatti kan itti sani amaanaa sun jallattee uummata barbaachifte harka seentee lafti Oromiyaa bira kuttee lafti Oromoo guutuu jeeqamaa jirti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Waan kaleessa dhiigatti gannaqee ilmaan isaatti dhabee haadha isaatti dhabee abbaa isaatti dhabee qabeenya isaatti dhabee biyya sana gartee jijjiirama gartee addunyaan sadarkaa dinqisiiftu dura geessee fida kan ammoo deebi'ee harka biraa harka seenee bifa biraa keessa harka seenuudhaan dandamachiisu uummanni Oromoo itti yaaduu barbaachisa. Kanaafuu akkuma waan gaafeetti na gaafatte xumuruudhaaf waa'ee Finfinneedhaa gaafii guddoo keessa seenaa jirti. Uummanni Oromoo waan kana ija baratee akka gaarii jala bu'ee to'atuun barbaachisa jee amanaa jechuudha. Galatooma Obbo Ibrahim. Obbo Darajjee akkamitti ilaaltate amma yeroo mootummaan kun naannoo Dr. Yeroo aangootti dhufanii obbo Lammaa nama keessumaa dubbate waa'ee of Finfinnee nutti dhiisaa irratti hojjennaa kan jedhan irra turanii amma immoo waa'ee Oromoo waa'ee Finfinnee hin dubbatinaa. Afaan Oromoo nuti irratti hojjeta jedhanii amma immoo waa'ee afaan Oromoo hin dubbatinaa jechuutti jiran jechaadha. Isarratti immoo kanarratti hundaa'aniitu immoo qaawwa kan argatanii dadhabiinsa wiik akka isaan ta'an yeroo baranii warri Amaaraa immoo amma gadi ba'anii forcefully irratti olola gara malee abuufaatu jiran. Isarra yoo darbanii immoo kunoo Gojjam Gondar keessaa fidaniitu uummata qubachiisaa jiran Finfinnee keessa. Mootummaa inni dadhabiinsa isaanii waa'ee Oromoo dubbachuu dadhabuu isaanii irraati. Mootummaan kun irratti hojjechuu dadhabuu isaa irraati. Keessumaayyuu waa'ee Oromoo irratti gadi baasanii dubbachuu dadhabuu isaanii irraa kan ka'e karaa hundumaatiin Oromoo irratti rakkinni uumamaatii jira. Akkamitti ilaaltameeti? Mee walumaa gala gaaffiin kun gaaffii gaariidha. Gaaffiin amma kaastee hundi isaa gaaffii gaariidha garuu inni kun baay'ee waan nuti jabeessinee ilaaluu qabnu keessumaa waan amma keessa jirruuf waan fuulduraa wajjin wal qabatee waan jiruufi gaaffiin kun waan bishinaan ilaaludha jechuudha. Isa dura kasilaa doktoree gaafatte irratti waa dabaluun barbaada. Xiqqoo dabaleen darba kanatti mootonni Oromoo ta'anii yeroo dhufanii bakka aangoorra yeroo ga'anii maaliif akka yaadamu sanatti moora Oromoos dhimma baasanii rakkoo isaa furuurraa gara biraatti cillaaqfatu gara biraatti mucucaatu isa jedhu kaastee turte. Gaaffii duraa keessatti jechuudha. Mee isa kana akka lamattiin ilaaluu barbaada. Dr. Abiyyi dura warra turanii fi Dr. Abiyyiin akka addaattiin ilaala jechuudha. Inni mootii amma maqaa Oromoon achi taa'ee jiruuf warri isa dura turan akka addaattiin ilaala jechuudha. Warri isa dura turanii Oromoo bakka bu'anii achi hin turre. Yookiin Oromoon filatee akka addaa tokkotti akka naannootti Oromoon of gurmeessee yookiin akka gurmuu Oromoo tokko keessaa ergameetti namni dhufee achi taa'ee hin turre. Yoo kaanee Haile Sillaasees fudhannee yoo kaanee Mangistuus fudhannee yoo kaanee Iyyaasuus fudhannee isaan kuni Oromoo haa ta'aniyyuu malee Oromoodhaan akka sanaatti dhiibamanii yookiin immoo Oromoodhaan humna Oromoodhaan achi hin geenye haa ta'u Itoophiyaa yookiin biyyattii keessaa humni guddaan sirnuma sana ijaaruu keessattuu qooda fudhataa ture Oromoo haa ta'u malee
akka Oromootti waa'een Oromoo hubatamee fi galee fi caasaa sanatti amananii biyya sanatti akka Oromootti amananii gurmuu sana wajjiniin akkasitti deeman osoo hin taane gariin humnaan dhiibamee gariin akka dhuunfaatti immoo waan adda addaan faayidaan dhiibamee tachi dhaqe. Kanaafuu akka nama dhuunfaatti sirna yookiin immoo hiree biyya sana keessatti argameen dhaqanii achi taa'an. Yeroo achi taa'an keessatti akka itti fakkaatetti akka caasaan biyya sanaa kaa'eef akka aadaan akka afaan akka amantiin mootummaan sun caaseeffatetti keessa darbaniiru jarri kun jechuudha. Balleessanis haa tolchanis sirnichaa fi biyyichaaf jechuudha. Akka sanaatti immoo Oromoo miidhaniiru hundi isaaniiyyuu miidhaa gurguddaa Oromoo irra geessaniiru akkuma tarreessaa turre keessan deebi'a warra kana isaan kan akkasittiin ilaale keessa darbaa komee baay'ee irraa hin qabu komee hanga tokko irraa nan qaba akka Oromoo tokkootti Oromoonis ilma Oromoo keessaa dhalatan maaf Oromoodhaaf hin jenne maaf xinnoom Oromummaan itti dhagaamee immoo uummata Oromoo harka keessan qabanne kan jedhu quuqama irraa qaba. Inni kun kan hunda keenyaati jechuudha isaan sanarraa. Gara Dr. Abiyyi faaf sirna ammaa kanatti yeroo dhufu inni kun addadha akka addaatti ilaaluu qabna jechuudha. Maaliif tokko jijjiiramaaf ce'umsa hammaa saamaa kan jiru kana kan fide akkuma kanaan dura dheengaddaa sone giddugaleessummaa fi jabinaan fincilootaaf wareegama gurguddaa Oromoon kaffaleen dhufan. Keessumaa dargaggoonni Oromoo kafalan jechuudha. Akkaataa adda addaatti stakeholderiin qabsoo kanaa baay'atu iyyuu malee Oromoon bifa adda addaan haa qabsaa'u iyyuu malee jechuudha. Warra hidhannoon qabsaa'urraa duraa kaasee bilisummaa saba kanaaf qabsaa'urraa kaasee ammallee warra mootummaa keessa caasaa mootummaa keessa ta'ee sabboontota jijjiiramni kun akka dhufu qabsaa'an dabalatee jechuudha. Sana gidduu aktiivistoota ogeessotaaf sadarkaa adda addaatti kaasuu dandeenya jaarmiyaalee nagaan qabsaa'anis dabalee. Isa kana jijjiirama kana kan fidee naaf gaaffiin kun deebi'uu qaba jedhee Oromoodha. Guddinaan baay'inaan kan keessatti wareegama gurguddaa kaffalee jechuudha. Kuni beekamaa tokko. Inni lammaffaa immoo Dr. Abiyyi sadarkaa kanatti akka inni dhufu naannoo Oromiyaa keessaati kan inni dhufe naannoo Oromiyaa keessaa filameetu paartiin maqaa Oromoodhaan of ijaaree mootummaa kana keessa hojjetu tokko akka bakka bu'aatti isa ergeeti kan inni dhufe jechuudha. Isa kanas ilaaluu qabna jechuudha. Namni kun akkasitti dhufee Prime Minister ta'e warri alaa samma kan jedhan majority saba biyya sana keessa jiru Oromoo kan ta'e keessaa Prime Ministeriin ta'e waan ta'eef nagaan hin bu'aadhaan expectation yookiin eegumsa akkasii qabu jechuudha. Alagaa warri alaayyuu akkasitti hubatan jechuudha. Kanaaf ka Dr. Abiyyi kuni akka addaatti ilaalla jechuudha. Kanaaf isa kana irratti achi ga'ee akka Oromoon yaadutti yookiin akka Oromoon qabsaa'aa turetti adeemuu dhabuunsaa kun waan nu yaachisudha. Jijjiirama kanallee yookiin adeemsa ce'umsa jedhamu kanallee fuulduratti garamitti nu deemsisa jedhu waan keessa nu ilaallachiisuu qabu jechuudha. Maaliif yoo jenne nuti akka qabsaa'aa turetti Oromoonis Oromoo feeris ta'ee dhumaachiitii immoo waliigalteen saboota biraa wajjin jiraata yoo jiraachuus barbaadeessa jedhudha. Isaan garuu amma Itoophiyaa feeristiidhaan kan isaan akkitti deemaa jiran jechuudha. Itoophiyaan kun Itoophiyaa kaleessaa feerist ishee sana dursa godhaniitu deemaa jiru jechuudha akka ilaalaa jirutti. Kanaaf xinnoo ishee adeemsa jiru keessatti yoo ilaallu akkuma sila kaastan namoonni isaan itti kalaanis waan tokko yaada adda addaadhaan nuni biraa arginus taanaan moor warra tokkummaa durii sana leellisudha baay'een isaanii jechuudha. Isa kanaaf seenaa yeroo jedhanis seenaa Itoophiyaa kanas akka Oromoon itti hubatuuf ilaaluuf saboonni cunqurfaman qabsoo yeroo jalqabanii kaasanii akka isaan itti Itoophiyaa kana ilaalan ilaalcha sanarraa addadha jechuudha akka ta'aa jiru. Adeemsi jiru kunis immoo akkasittiin kan deemamu yoo ta'e tokko qabsoo itti qabsaamaa ture sana akka haaraatti wareegama biraadhaaf nu qopheessuu danda'a. Kun sodaachisaadha jechuudha. Yoo hin sirroone haqxa Oromoo dhugaan Oromoo asirraa ka'uudha yoo hin sirroone jechuudha. Kanaafiyyuu achi yeroo dhaqan akka Itoophiyaatti yaadna yeroo jedhan Oromoo ta'uu isaanii ibsanii mirga Oromoos akka gabus haasa'aa mirgi Itoophiyaa akka Itoophiyaattis biyyi sun jiraachuu ishee irratti akka sanaatti baalaansii wal godhaa wal madaalchisaa deemuutti itti ture. Amma yeroo ilaallu xinnoo hin cillaaqfata gara Itoophiyummaa isa jedhuuf tokkummaa Itoophiyaa ishee durii sana isa jedhutti jechuudha. Kanaaf maaliif akkas godhu isaan yoo jennu inni kun sababa adda addaarraa ka'uu danda'a. Ishee kana tuqeen darba gaaffii sattaanu tokko akka jaarmiyaattis haa ta'u akka nama dhimma kana keessatti dura taa'ummaadhaan itti dhufeettis haa ta'u seenaa geggeessaan tokko keessa darbee dhufee iddoo sana qabatus murteessaa tokko. Jaarmiyaan sunis immoo seenaan inni keessa darbee achi geesse ilaaluun keenya murteessaadha jechuudha. Maaliif waggaa 4 3 darbanii
as isa jiru dhiisiisa isaa achi jiru laalla. Waggoota 24-23 darban keessatti TPLF waliin ta'uudhaan jaarmiyaan kun yeroo dhaabbatee kaasee akka gaariitti hojjetaa ture. Dantaa Oromoo irratti hojjetaa ture hin turre. Beekamaadha. San keessa hin deebinu isaanis kanatti ni amanu. Warra amma geggeessaa turan kun baay'een isaanii isa sana keessatti caasaa sana keessatti kan guddatan muuxannoo sana keessatti kan guddatanidha jechuudha. Humna isaanii cimina isaanii sabboonummaa warra dagaagsatan irraa kan hafe orienteeshinii biraan guddatan jechuudha. Muuxannoo experience biraan guddatanii isa kana waan ta'eef finciloota waggaa 4 darban keessatti Oromoon micciireetu laayinii isaatti isaan fide akkuma sila jedhanii obboloonni koo malee isaantu qabsoo geggeessuudhaaf akka addaatti waan kana fudhatee itti dhufe waan hin taaneefi inni kuni xinnoo ishee jechuudha wareegama achi keessatti aga tokko haa kaffalanii waggaa gabaabaa asitti malee moor gadhiisuu danda'a. Caasaa isaanii guutummaa guututti qulqulleeffachuu dhiisuu malu. Sammuu isaaniis yaada isaanii tokkos ilaalcha isaaniis sirnaan jijjiiranii akka gaaffiin Oromoo deebi'u kanatti bilcheessuuf toora sanatti fiduu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaafi muuxannoo yeroo gabaabaadhaan immoo moor gara sanatti dhufachuun hin rakkisa waan ta'eef kunis isaan rakkisuu danda'a jechuudha. Akka dhuunfaatti karaa isaan irra darbanii dhufan namoota isaan muuxannoo irraa argataa turan kitaabota isaan dubbisan waa'ee biyya kana irrattis waa'ee Oromoo irrattis jechuudha. Akkittis immoo qabsoo Oromoo kanas isaanii galee jalqaban inni kun hundumtuu dhiibbaa isaan irratti qabaachuu danda'a. Jaalli isaan waliin ta'anii hojjetan yookiin immoo jaalli qabsoo siyaasaa isaanii isaan waliin ta'anii hojjetan yaadni isaanii kaayyoon isaanii sagantaan jaraallee karaa tokko irratti influensii qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf backgroundiin isaanii akka jirutti ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu ilaalamuun isaa gaariidhaaf haala qabsoo Oromoo kun gara miidhaatti geessuu waan danda'uuf keessa ilaaluun isaanii baay'ee barbaachisaadha isa jedhu yaada ni qabu. Sirraa'uu waan danda'udha, qajeelchuu waan danda'anidha, gara gaaffii Oromoo deebisuutti ceesisuu hin danda'u, hin dabarre. Kanaafiyyuu isa kana keessa deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha isa jedhu yaada ni qabu. Gara gaaffii keetti deebi'uu fi dhiifama waa'ee Finfinnee irratti waan gabaabaa jechuun barbaada. Obbo Lammaan fa'aa kanaan dura waa'ee Finfinnee nutti dhiisa jedhanii waa'ee Oromoos nutti dhiisa waan hunda hin deebisnaa jedhanii Dr. Abiis dabalatee isa kana amaneeti namni hundus haa ta'u jedhee inni ala jirus galee jaarmiyaaleen hidhannoo ittiin qabsaanis haa ta'u jedhanii dhimma Oromoo kanatti dhiisee namnu dhimma Oromoo qofatu hin ta'u ofiisaayyuu ofitti dhiisee nageenya isaa dhufee jara kanatti namni hunduu inni ala jirus harkatti of kennee biyya san keessa jiraachuunsaa isaan hin amanuudhaanidha tokko uummatichas amanuudhaanidha. Isaaniin akka mootummaaf akka qaama mootummaatti uummata keenya akka uummataatti jechuudha. Isa kanaan namnu akka kanaatti jira hundi keenya akka kanaatti jira. Haa ta'u garuu kun faallaa ta'eetu waan Oromiyaaf Oromoo yoo turu waa'ee Finfinnee immoo yeroo ammaa kana akka biraatti abused ta'aa jira yookiin sabni biraa yookiin gurmuun biraa akka biraatti geggeessuu barbaadu kana keessa gugatee dantaa Oromoo uumamaanis seeraanis Oromoon qabutti bu'aa jira. Isa jedhu kaasta jechuudha. Kuni ammallee waan hunda keenya yaachisaa jirudha jechuudha. Gaaffii sirnaati. Uummata buqqisanii fidanii iddoo biraatti magaalaa Finfinnee keessa qubachiisaa jiru. Achi kaasanii immoo naannoo Oromiyaatti geessaa jiru. Waa'een kun siyaasni akkasii kuni tureera. Yeroo Minilikii kaasee seenaa bulchitoota yeroowwan darban keessa ta'an keessa xiqqaatee guddatee wal caalaa ture. Xiqqaatee guddatee wal caalaa ture malee ta'aa ture. Yeroo Minilikis magaalaa akkitti uumamte yoo ilaalle nafxanyaa gabbar system towns warra jedhaman jiru kan isaan dhaqatanii loltuu isaanii fi warra uummata naannoo sanaa bulchanii akka malkanyaattaa ta'an akka bulchitootaatti ka'anii magaalaan akkasitti uumamaa turte uummata keenya keessa warra achi waa daldaluu kommaarii mashataa maal gurguranii uummata keenya irraa waa bitanii magaalaa akka sanatti kattamanii katamaa jedhame jechuudha baay'eensa. Isa kana uummata isaanii Gondorirraa eessarraa dhaqataniitti warra dinagdeen jireenyaan rakkoo achirra qubachiisanii akkasitti uummata keenya irratti guddataa turanii magaalaaleen tokko akkasitti uumaman yoo kaasne Finfinnee kana mataa ishee irraa kaasee naannoo Gobbaa amma magaalaan Gobbaa akkasii Geedoon akkasii Ciroo Sabbatafariin akkasitti magaalaalee uumamanidha. Magaalaaleen akka adda addaatti daldalaaf waan biraan uumamanaa jiraatan malee. Inni kun yeroo Minilikiin ture jechuudha qubachiisuun kun. Kifuuqan ka jedhamu keessumaa 1888 yeroo beelaa sana kaasee Gondorirraa guuranii iddoo adda addaa Oromiyaa keessa naqaa turan. Yeroo Haile Sillaasees akkasuma warra qaamni isaaniillee dhukkubsatu warra qaama dhukkubaa fuudhanillee Bisdiimoo fa'aa eessa fa'aatti akkuma silaa Obbo Ibraahimillee jedhe naannoo Shaashaman eessattis uummata qubachiisaa turan jechuudha. Qubsumni kun hin ture.
yeroo dargii sakkaataa adda addaatti haa ta'u malee amma tokko tureera jechuudha. Achi booda immoo hamaa kan ture yeroo mallas. Yeroo mallas annan yaadadhaa naannoo keessuma naannoo sadiidha naannoo Amaaraarraa lelimaata wada Oromiyaa kilil silemmeedu asfallaguuti birindi dargilaachoo dhanii hidhataniiti jarri kun kan socho'aa turan. Uummata keenya wajjin booda walitti boonii keessuma karaa dhiyaa hanga Lubaaboor hanga dhidheessaa baalii eessa keessa hanga siree eessatti qubachiisaa turan jechuudha bakka fartaayilii ilaalanii. Inni kun hin ture ammallee akka naannoon Oromiyaa akka inni bushaa'u achi keessatti uummanni adda addaa qubatee naannoon suni humna Oromoon akka dhabuuf naannoon Oromoo kun kan saboota adda addaa akka ta'u Oromoo guddaa kana dadhabsisu qabeenya Oromoo kana dadhabsisu. Kanaaf ammas isaan amma dhufan kuni laafina mootummaan kun caasaasaa keessatti qaburraan kan ka'e akkas godhaa jiru jechuudha. Kanaaf ammas akkuma sanaatti akkuma duraanii sanatti wanti deemamu kuni tokko miidhaa hin qaba beekamaadha kun. Garuu amantaa Oromoon isaan irraa Finfinnee irrattis qabu geggeessitoota kanarraa akka Oromoottis Oromiyaa irratti qabu amantaa uummataa sana dhabaa deemu. Uummanni kun uummata kanaan dhufan hundeen isaanii uummata kana uummanni kun jala hin jiru taanaan taayitaan isaanii hin jiru. Uummanni naannoo Oromoo amma Dr. Abiy wajjin yoo hin jiraanne Dr. Abiy achi jiraachuu hin danda'u itti fufe. Isa kana dagachuun qaban beezii isaanii. Kanaafiyyuu Istil dantaan Oromoo dhimmi Oromoo kun yoo sirnaan hin deebineef waa'een Finfinnee kun sirnaan yoo hin hiikamne furmaata yoo hin arganne miidhaan akka mootummaatti isaan biyya bushuu geggeessuu jedhu kun mataan isaanii balaa isaaniif illee hin qabu waan ta'eef uummanni Oromoo immoo kana wanti inni gochuu qabu eeggachuu qabu. Jarri kun naannoo Oromoo sirnaan alatti qubachuu hin qaban. Uummanni biraa Oromoo keessa jiraachuu danda'a. Oromiyaa keessa jiraachuu danda'a mirga isaati. Garuu abbaan biyyummaa Oromoo eegamee ta'uu qaba. Inni kun seerris akkas jedha. Iddoo biraa akkuma mirgi saboota biraa eegamee sabni biraan keessa jiraachuu danda'u mirgi maajooritii akka maajooritiitti mirgi maayinooritis akka maayinooritiitti akka lammii biyya sanaatti eegamu. Oromoon kanarraa mormii hin qabu. Isa faallaa kanaa deemamee lafti Oromootti mormamudha. Kanaafiyyuu kuni waan ilaalamuu qabudha. Obbo Lammaan fa'aa Dr. Abiy fa'aa isa kanarratti yoo hin yaadne ammallee isaaniif balaadha. Uummanni Oromoo garuu mirga isaaf ni mormataa. Finfinnees taanaan eenyuufuu dabarsee hin kennu. Oromiyaas taanaan iddoo biraa mirga isaa dabarsee hin kennu. Kaleessas hin kennine yerooma kana caalaa dhumayyuu jechuudha. Deeggarsa hedduu hin qabnetti. Kanaaf inni kuni waan tooftaa Habashaan keessa gubatee caasaa kana keessatti godhaa jiru geggeeffataa jirudha. Kanarratti immoo qabsaa'uun barbaachisaadha. Dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Karaa barbaachisaa ta'etti guutuu mootummaa kanarratti dhiisuu miti. Guutuu caasaa kanarratti dhiisuu miti. Akka ilaalaa jirrutti jechuudha. Isa kanaafiyyuu kun mirga hunda keenyaati jechuudha. Waan irratti hundi keenyayyuu falmachuuf mormachuu qabnudha. Galatoomii Obbo Darajjee. Dr. Beenyaa amma inni bal'inee waan jechuma ilaalle even waa'ee Finfinnee samma isaan buqqisan dhufan kanatu ilaalin waa'ee jijjiiramichaa yoo ilaala. Anamma wanti nakata taa'ee wanti ka'u dhuguma namni Finfinnee keessa namni naasa'a waliin haasa'uun jira gaggeessuun jira waan tokko jirachaa. Pireesiin garaagarii waan garaagarii barreessaa yeroo isaan jiran argita. Dhuguma jijjiiramni sun ni jira waan karaa sanaan hin ilaalte. Garuu immoo jijjiiramichuma hin ilaalte fakkeenyaaf OPDO'n riifoormii gochaan ofii isaanii haaressaa jiru yeroo jedhanii yaadi namooti haasaan tokko warri gararraa haaraamaniitu gajjallaadha rakkinni jedhanii kaa'u. Anama yeroo ilaaltu garuu innumti gararraa rakkina mataa isaatii qaba. Maaliif isin jedhee amma waa'ee gaaffii Oromoo irraati. Kaleessa waa'ee Oromoo waa'ee Finfinnee nuti dhiisan nuti irratti hojjeta. Waa'ee afaan naashinaal laanguweejii biyya sanaa ta'u Finfinnee ta'u nuti irratti hojjeta. Gaaffii Oromoon qabsoo Oromootti wareegame nuti deebisa. Jechaa turanii har'a garuu waa'ee Minilik faarsu. Kan waa'ee Minilik faarsu irra gajjallaa miti baay'ee ta'u. Isa warri magaalaa tarii horiidhaanis yookiin bulchiinsa garaagariin rakkina qabaachuu danda'u. Warri gararraa garuu amma waa'ee Minilik kan faarsu, waa'ee Haile Sillaasee kan faarsu, waa'ee warra Itoophiyaa, Oromoon Itoophiyaa jibbee miti. Garuu Itoophiyaa keessatti akkamitti jiraanna isa jedhu gaaffii. Isuma amma isa gararraatiyyuu hammeenya biraatti jijjiirama sana karaan ta'an irra oofaa jira isa gajjallaarrayyuu. Kana jijjiiramni kun Oromoo irratti amma kana Dr. Iskelfaa kan isaan haasa'an yoo dhaggeeffatee ta'e jijjiiramni inumaa jijjiiramni kun Oromoo irratti waan dhufe fakkaata. Qabsoo Oromoo irratti waan dhufe fakkaata. Sabboonummaa Oromoo irratti waan dhufe fakkaata. Abbaa biyyummaa Oromoo irratti waan dhufe fakkaata. Qabsoo Oromoo laamshessuuf waan dhufe fakkaata kan jedhanii yaadi namooti baay'een kaasaa jiru. Akkamitti ilaaltameeti?
Galatoomi. Waa'ee Finfinnee irraan ka'a. Achi jira dubbiin hundumaa. Isa maaka keessas. Faranjiin maal jetti beektaa? Theory informs practice, practice guides theory jedhani. Yogguu Dr. Abiy Minilikiin faarse, Haayile Sillaasee faarse, warra bashaadhaaf theoretical reasoning kenneefi. Minilik maal godhe? Ummata Oromoo qeerraa buqqaasee Habashoota qubachiise. Beeki yogguu ifama. Yogguu colonialism jennu. Okay, akka dheedhii masaatti yoo hiikne colonialism jechuun settlement jechuudha. Qubeenya jechuudha. Uummanni tokko naannoo tokko dhufee aangoo isaatti dhimma ba'ee qe'ee nama biraa tokko qubatee uummata naannoo sanaa aangoo isaarraa fudhatee qabeenya isaarraa fudhatee jiraachuu jechuudha. Akkuma obboleessi koo Darajjee kaase yeroo Minilik uummata Habashaa beela'etu kifuuqan bakkuma jedhe kifuuqan sana uummata hedduutu beela'ani hanyaatan dhabani. Gaafa hanyaatan dhaban Minilik koottaa jedheeni Finfinnee dhufanii Finfinnee irraa fuudheeti bakka adda addaatti isaan ergee akka isaan qubatan taasise. Maal jedhee ergaani? Dhaqaatii uummata sanarraa lafa sanarraa nyaadhaa jedhee isaan erge. Akkasittiin qubannaan isaanii nuti gaafas ta'e. Kanarraa kan ka'edha. Minilikiin immiyyee Minilik haadha keenya Minilik jedhanii waamanii nama dhiira yeroo baay'ee dhiira akka dubartiitti waamanii Minilikiin jedhu waamu maaliif isaan nyaachise akka haati ijoollee ishee nyaachiftuudhaaf. Maal nyaachise? Oromoorraa fuudhee nyaachise. Achirraa qubannaan sun jalqabe. Yeroo Haayile Sillaasee akkuma kanaan dura yoo kaase maqaa amantaa babal'isuudhaaf, charchii ijaaruudhaaf akka adda addaatti qubachiise. Maal kennuudhaaf? Lafa kennuudhaaf, jireenya kennuudhaaf qubachiise. Namoonni isaanii afaan Amaaraa waan beekaniif qofa waa beekumsa qabanii tajaajila kennuudhaaf jedhanii bakka adda addaa isaanitti qubatanii. Achirratti maaltu kennameefi? Lafas kennameefi qubannaan sun nama sitti dhufe. Koloniyaalizimii sanatu itti fufaa jira jechuudha. Yeroo dargiis maaltu ta'e? Uummata Tigraay keessaa saltoon hafin beela'ee achiitii buqqaasee biyya Oromoo sana keessatti qubachiise. Okay, qubachiisu sana keessatti si dinqisiisu maal ta'a beektaa? Warra beela'ee qofaa miti achitti qubachiise. Warra dhukkuba leprosy dhukkubsatanii achiitii fuudhee biyya Oromoo keessa qubachiise. Nama tokkoon interview gochaa ture waa'ee qubannaa sana waggaa nama warroota qubsiisa jedhanii waggaa fidanii nutti kennan gar tokkoon isaanii bakka agartti qubsiisnu hin dhabne hojjechuu tarii jiraachuu warra hin dandeenye ture jedhee nutti hima. Maal jechuudha? Rakkina isaanii bardanii isaanii uummata Oromoo irratti dhangalaafataa turanidha. Yeroo TPLF most probably detailii isaan qabu xiqqaachuu mala biyya biraarraa fidanii qubsiisuun sun. Amma kan ta'aa jiru treendiidhuma sanatu dhufaa jira. Maaliifi Dr. Abiy gaafa Minilikiin faarse inni godhe sun qulqulluudha gaarii ture. Haayile Sillaaseen kan inni godhe qulqulluudha gaarii ture. Erga jedhe erga akkas ta'eeti dhaqnee ammoo sin qubannaa isa amala keenya barre sana itti dhimma baanaan jedhaadhaaf dhufaa jiru. Achi keessatti waan tokko kaasuun barbaada beektaa? Ijoollummaa dhuma kootiin ani arge tokko. Yogguu qubee afaan Amaaraa haahuu baradhu tokko gurbaa tokko jira beektee uummata naannoo Finfinnee irraa buqqaanii naannoo keenya qubatan tokkotu jiru. So gurbaan kun hunduma keenya caalaa guddaadha. Qeesiin afaan Amaaraa nu barsiisu gibira
I'm here now. Okay. Okay, Dr. Beenyaa Dhugaasaa. Okay, I'm not sure anyway, gurbaan kuni maal jedha Haydara Haile Sillaaseen yoggaan jennu inni maal jedha jaarsa biyyaa nu baasee jedha. Jaarsa biyyaa nu baasee kun gaafas dubbiin naan galle ture. Amma garuu yoggaan hubadhu maal ta'eera seete uummata Oromoo naannoo Finfinnee keessa warra buqqaan keessaati gurbaan kun maatiinsaa. Isaanii Oromoo achirraa buqqaasaniiti isaan immoo qubsiisanii. So trending kun akkasumatti deemaa dhufaa jirudha jechuu barbaadetanii achirratti waa'ee Finfinnee irratti kaasee. Waa'ee jijjiiramaa kaafte Obbo Solomoon. Jijjiiramni kun beektee Oromoo maal jedha? Hanfacaasani haammatu jedhan. Hanfacaasani haammatu. Jijjiirama sana keessatti maal faca'eeti maal haammachuu dhaabaniiti gubbaa malee jijjiiramni gubbaa jira godan jiru an jedhamu. Gubbaan hanfacaasee Itoophiyaan sana facaasaa jira. Itoophiyaanummaa sana isayyuu Itoophiyaan Minilik Han Haayila Sillaasee sana facaasaa jira. Inni godaa akkuma yeroo darbayyuu argine akkuma dura yeroo beeknu warri godaa sun beektee warra uummata isaaniif dhimma miti warri goda sana jiran. Warra buddeena isaaniidhaaf jiraatan baay'een isaanii. Kanaadhaaf buddeena isaaniif jedhanii wanta ergamuu sana fudhatanii fi jijjiiramni dhufuu baates waan baay'ee irraa eeguu hin qabdu. Kanaadhaaf beektee isaanumayyuu keessa sabboonummaan Oromoo keessatti biqilchuu keessatti jajjabeessuu barbaachisaa kan ta'uufi. Beektee sabboonummaan Oromoo idea and ideology sii kenna humna sii ta'a. Rakkina keessatti akkati rakkina keessa dabartee deemtu si taasisa. Amma sabboontonni Oromoo warri bosona jiran yeroo baay'ee akkuma kaasu. Beektee rakkinarraa kan ka'e namoota han nyaatan dhabanii han dhugan dhabanii baala mukaa nyaatanii corroqa dhiqanii jiraatan kana sabboonummaa sanatu kana san taasise. Namoota gadi jedhee halagaaf gadi jedhee hin bulu. Uummatni koo irratti raraasamu arguu hin barbaadu warra jedhamu tachi jira. Warri kun immoo maal ta'ani? Warra ol'aantummaa halagaa fudhadhee nan jiraadha warra jedhee uf amansiisitu jiru. Isaan warra akkasii kana beektee jijjiiruun probably hin danda'amu ta'a. Maaliif proogiraamdii ta'aniiru sammuun isaanii. Riiproogiraamii gochuun yeroo fudhachuu mala. Jijjiirama fiduudhaaf sabboontota Oromoo keessa gashuu barbaachisaadha. Sabboontota warroota qeerroo falmatanii bilisummaa isaaniidhaaf kufanii kuffisanii kana. Isaaniin ofitti fudhachuu danda'uun isaanitti jira. Yoo ta'uudhaa baate garuu isuma duratti sana deebinee argina. Jijjiirama fiduu hin danda'an. Jijjiiramni han fiddu beektee jijjiirama yaadaa yoo qabaattedha. Jijjiirama yaadaa isaan keessaa mul'atu. Kanaafuu han baay'ee eegduu hin qabdu jechuu barbaadetanii. Achi keessatti waan machuu barbaada beektee uummanni keenya haa hubachuu nutti jiru. Waan lama. Koloniyaalizim yoggaa jennu qubannaa namoota lafarratti qubatan ta'uu danda'a. Qubannaa yaadaa sammuu namaa keessatti qubachuu danda'utu jira. Okay? Uummanni keenya lachuu falmuu nutti jira. Qubannaa yaadaa sammuu Oromoo keessatti qubachuuf tattaafatu. Minilikkummaa waggaa odeessan minilikkummaa yaadni minilik sammuu Oromoo keessatti qubatu gochuudhaafi. Waa'ee Haayila Sillaasee odeessamu yaada yookiin gocha Haayila Sillaasee sana waan gaarii godhanii haasofsiisuun yaadni isaa sun akka qubatu gochuudhaafidha. Lachuu uummanni keenya irratti faccifachuu nutti jira. Uummata Oromoodhaaf yaada Oromoo, hawwii Oromoo, fedhii Oromoo ta'uutu itti tursa. Yoggaa akkas ta'edha. Yoggaa akka Oromootti yaadnedha.
ummata keenya balaa keessaa kan baasuu dandeenyu. Yoo akka halagaatti yaanne garuu halagaadhaaf harrabanneeti ofii keenya immoo karra ofitti cufna. Amma qubannaa amma finfinneen keenya jedhanii warri amma sagalee isaanii guddaatti haasa'an kun nuyi carraa hambannee fi gaafa minilkiin dhaadhessuu kaanidha. Hogganni ODP OPDO gaafa minilkiin dhaadhessuu kaanidha carraa kennee fi theoretical reasons kennee fi theoretical reasonii kana uummanni Oromoo diddaasaa karaa adda addaa agarsiisuu danda'utti jira. Yoo ta'uu dhabaate akkuma atu gaaffii keetti kaafte jijjiiramni dhufe kuni Oromoof dhufe ta'urra Oromoo irratti dhufe akkan taane ta'uuf ta'a. Kana dhaabuu danda'uun itti jira uummanni keenya. Maal goone goona Dr. Abiy Obbo Lammaan ijoollee keenyatti sagalee qooqaa isaan hubataniin itti himuu danda'uun itti jirra. Akka halagaatti yaaduun laga nuun ceesisu. Hirbaat halagaa nu taasisan malee. Haayila Sillaaseen 175 dhiigni isaa Oromoo inni ture suni uummata Oromoo irratti uummata Oromoof hojjechuu irra uummata Oromoo irratti caalaa hojjete. Dhiiga miti barbaachisu. Kanaafuu adiyaa and ideology of Oromummaa sana irratti jajjabeessuun itti jechuu barbaadeedha. Baay'ee galatoomii Dr. Beenyaa daqiiqaa 3 tuun qaba. Daqiiqaa 3 sana keessatti Obbo Ibraahimii fi Obbo Darajjeedhaaf hin kennaa. Daqiiqaa tokko walakkaa keessatti tokkoon keessan jecha. Har'a waa'een araaraa deemaati jira. Abbootiin garaa iddoo garaagariitti jiranii qoreen teekinikaa iddoo garaagariitti faca'ee jira. Araarri kun akka inni milkaa'u abdii qabna. Hunduma keenyaaf hawwii keenya jechaadha. Sabi keenya nagaan akka jiraatu. Mee adda bilisummaa Oromoo waraana kana uummatatti dabarsee kenneera. Abbaa gadaatti dabarsee kenneera. Uummati kun akkamitti simachuu qaba? Adda bilisummaa waraana kana akkamitti yoo nagaan sun egaa akka tilmaamametti xumurame jechuudha. Akkamitti simachuu qaba? Akkamitti waraana kana eeguu qaba? Ijoollee isaanii kana akkamitti eeguu qaba? Bakka isaan qubatanitti karaa irratti akka balaan tokko isaan irra geenye rakkoon isaan irra geenye maal gochuu qabame? Daqiiqaa tokko walakkaa qofa isin geenye lamaan keessatti. Galatoome Obbo Salamoon gaafii barbaachistu yeroo ammaa gartee balbaltuu amma dhaabbattu gabaabattoonni jechuu barbaade. Araaramni deemu kun araarama gartee sirna Oromoon kaleessa waliin qabdu sirna gadaa sirna gartee hayyoonni Oromoo dhufee wal maratee rakkoo waliin hiikkatee waliif amboomee waliif tasgabbaawee rakkina isaa walitti hiikgatee waliif hojjetu kan ta'u saayiniin isaa hedduu murteessaas hedduu amansiisaas jechuudha. Kanaaf araarri kun akka gartee bakka ga'uu fi akka araarri kun gartee akka uummanni Oromoo barbaadee fi akka gartee Oromoon itti barbaadutti kadhumu hawwii qabna hawwii keenya guutuunu. Kanaafuu waa inni kana gartee akka nu qajeelchu gamanumaa waaqa gaafachaa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa ijaaramee waraana Oromooti uummata Oromooti ilmaan Oromooti. Kanaafuu yeroo dheertuu biyya san keessatti rakkanii alaamana isaanii darbanii jireenya isaanii dhiisanii mukatti galanii idda nyaachaa dhagaa boraafachaa yeroo dheertuu gaara san keessa labanii arra sadarkaa qabsuun uummata Oromoo rageessa kanaan kan ga'e tokko humna gartee wooborraa tokko jechuudha. Humni kun ammoo kabajaan ulfinaan jaalalaan uummata Oromootiin simatamuu qaba. Kanaaf uummanni Oromoo ilmaan isaa amaanaa isa kenname abbootiin gadaa amaanaa isaanii kenname kabajaan kunuunsanii akka ulfinaan biyyatti deebi'anii uummata isaaniitti makamanii qabsoo bifa nagaan sossooftu kanatti fufan haalli bijjaawaan akka godhamuuf uummata Oromootiif iyyannaa dhiyeessinaa jechuudha. Kara mootummaatiin dhugumatti mootummaan araarama kana fitti fuute taanaan nagaa naannoo sanii tasgabbeessuudhaan uummata naannoo sanii akka isaan gammadanii simatan karaa gara bal'inaan karaa gallakkeessuudhaan kunuunsuudhaan waraanni kara mooraatti galee tajaajila barbaachisu argachuudhaaf haala isaa mijaa'u irratti mootummaan qulqullummaadhaan haal tokkoon malatti irratti hojjettee akka simattu
akka dhiyeessitu akka nama Oromoo tokko gaafadha jechuudha. Kana biraatiin gufuulee xixiqqishoo uummata iddoo jirtu takkaa gufuulee takka tangartee nutti mul'ataa tagarru takka namoota yeroo ammaa kana keessa nagaa deemu kana keessatti gammachuu deemtu kana keessatti gaddi tokko dhagamaa jira. Namni gatamaa jira. Namni hidhamaa jira. Kun ammoo namoota gartee isaanii simataaf dhufusan gammachuu isaanitti ol deemu san harka bal'inaan isaanii dhufusan gaddisa keessaa fi uffata keessaa fi deebanii akka waan san yaaddoo keessa isa galchuu waan godhuuf jecha mangistiin karaa kana hundaa laaffisuun isiirra jira jechuudha. Yoo qulqullummaan waraana kana fudhattee takkaa'u tasgabbii nagaa kanaa ka barbaadu taate gufaatii xixiqqoo jirtu kan dhageenyu kana ummata cinaa dhaabbattee mootummaa tasgabbeessitee nagaa naannoo san keessa buuftee ummata Oromoo kan gartee yaaddoo keessa soone kan deebitee kiisu qabdi jechuu barbaadeeti. Waraanonni adda bilisummaa Oromoo hoo abbootii gadaatii fi ummata Oromoo ka isaanitti dhufe kana harka banatee isaanitti dhufe kana harka bal'aan simatanii simachuu jechuun kiyya waan itti amanan dalaganii waan garaa isaan gale fudhatanii waan garaa isaan galin ammoo akka garaa isaanii galtu takkaa'u akka isaan amansiiftutti abbaa gadaa wajjin basaqqeessatti fi koree teknikaa wajjin haasawanii gammachuudhaan akka simatamanii kara gartee mooraa leenjiitti deebi'an. Kana booda hoo ummanni Oromootii fi abbaan gadaa amaanaa guddoo isaanirra jira. Amaanaa cimtuu ta seenaa Oromoo keessatti barreeffamtee teessu tan dagamne. Adda bilisummaa Oromoo waraana leenjifte keessanii itti gaafatama isinii qabaa. Kalees ijoollee teessanii arraas ijoollee teessanii isin keessaa baate isinit deebifne jee uguutti kennu kunuunsanii hanqa daaraantummaa argatan. Hanqa maayyii isaan gartee waan san keessatti akka silaa barbaadamu intigireet ta'anii qaama mootummaa san ta'anii qaama naga eegduu san ta'anii walumaa galatti uummata isaaniitti walitti deebi'anitti hanga maayyiitti jala deemtee toohattee gaaraantii ta'uuf akka irratti hojjetan akkasuma abbaa gadaatiif uummata Oromootis gaafadha. Uummanni Oromoo keessattuu naannoo jirutti bakka jirutti ijoollee isaanii tana kunuunsachuu qaban, hawwiin fudhatu qaban, gammachuun simatu qaban, dheeheyya gaarii garsiisuudhaan komii jirtu hundaa'u hirraanfachiisanii akka fitti fudhatan kabajaan gaafadhaa jechuudha. Kalatooma Obbo Darajjee daqiiqaa tokkoon sii kenname sakeenii ta'e 30 irraa hir'isa. Waan itti dabaltu yoo jiraate. Anamma waan an barbaadu waan belbeltu waan guddaa waan baay'ee yeroo haala yeroo wajjin deemu na gaafatte garuu daqiiqaan ishee xiqqoodha. Xiqqoonaa dabaluun kennu oolu. Haa ta'u ittiin seenaa waa'een araaraa adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti ta'aa jiru kuni araarri baay'ee gaariidha. Araarri kan Oromoon hunduu deeggarudha. Kan firri Oromoo hundis jaallatuuf deeggarudha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Asirratti maal gochuu qabatu isa jedhutu hin darbiin yaada xiqqoo ani hubachiisa kennuu barbaadu hin beeku uummanni keenya jedhee miti garuu seenaa maafi akka Obbo Ibrahim jedhan qawween kuni qawwee kaan irraa adda. Qawween kun waa'ee qawwee yeroo asoon irratti qawwee kaa'anii qawwee dhaabanii lola dhaabanii galuu inni jennu kun. Qawween kuni qawwee akka jedhan sana qawwee caccabaa miti. Qawween kun qawwee elemoo qilxuuti. Galee qawwee elemoo qilxuu roorroo Oromoof jecha alagaa kadhatee kan inni qabsoo jalqabedha. Qawween kuni qawwee Muyee Abdoofaati. Qawween kuni qawwee Jaarraa Abbaa Gadaa fa'i. Qawween kuni qawwee qabsaa'ota Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruufaati. Har'a haa ga'u malee qawween kun akkasiin daddarbaa qawwee dhufedha. Oromoon qawwee lolachuu ka jalqabee yeroo sanaa kaaseeti jechuu kooti. Isa duras finciloonnii fi lolli adda addaa hin turanii. Isa kanaafi qawween kuni qawwee kana ta'uu uummanni Oromoo hubatee qawwee kabajaa qabu. Ijoolleen kunis ijoollee fakkii elemoo qilxuun bahanidha. Fakkii baarotumsaan ijoollee bahanidha. Fakkii magarsaa bariin ijoollee bahan, fakkii guutamaa hawaasiin ijoollee bahan waan ta'aniif isa kana ilaalchi kennamuufi qaba jechuudha. Kanaaf nama addaa nama ispeeshaalidha jechuu koo miti. Garuu seenaa Oromoo keessatti akkasittiin ilaaluu qabna. Kana kan nuti dhaabsifnee gashaa jirru. Kanaaf akkuma ANC yookiin African National Congress kan South Africa
qabsaa'ota warra humnaan lolan akkuma warri nagaan geggeessan jiran nagaadhaan kaayyoon isaanii sagantaan isaanii filmaataan bakka geenyaan humna loltuu dhaabsisuudhaan gara nagaatti gara sirna dimokiraasiitti ce'an akka sanaatti jechuudha. Inni kun muuxannoo Afrikaattis iddoo biraattis jiru fudhachuudhaan eeggannaa gochuun barbaachisaadha kan ilaalcha keessa galchuudhaan jechuudha. Ijoolleen kunis ijoollee fakkii Laggasee Wagiifa'iin leenjifamanii gariin isaanii ka goota keenya Laggasaa Wagiifaa Irreessoo Caalaafaa wajjin warra turanidha. Gootota wareegaman Oromoof jedhanii isaan kana imaanaa sana guutamaa hawaasfaa isaan kana wajjin ijoollee turanidha. Muuxannoo sabboonummaa nyaqii warra qaban jechuu kooti. Akkasittiin ilaaluu qabna. Oromoo fedhanii qannoof jireenya isaanii dhiisanii warra lagatti galanii akka ilma Oromoo tokkotti yeroo nu hubatu jechuudha. Kana hubachuuf kana beekuudhaan uummanni keenya jechuudha. Qawwee kana lagaan ni dhachifne. TPLF Oromoo ittiin dararee itti kennamiti yookiin immoo Habashaa garbiraatu itti kennamiti akkasiin Oromoo hidhi Oromoo dararee. Kana bilisummaa Oromoof qawwee baheef ijoollee akkasiinis masakamte waan ta'eef eeggannoo gochuufiin uummanni keenyaaf abbaan gadaa barbaachisaadha. Akkuma Obbo Ibrahim jedhan kun waan seena qabeessadha waan ta'eef nageenyi isaanii, hamileen isaanii eegamuun barbaachisaadha. Hegereen isaanii ilaalamuun barbaachisaadha. Kana keessatti jechuudha. Kana uummanni keenyas kana ilaalcha keessa galchuun waliin hordofuun eessa ga'anii maalti ta'e kan jedhu duukaa bu'uun baay'ee barbaachisaadha. Abbootiin gadaas ilaalcha waloo giddugaleessa ta'een karaa mootummaas karaa kanas otoo hin jedhiin waan kana waan seena qabeessaaf waan imaanaa qabsoo Oromoo waggaa hedduu jechuudha. Tureera qabsoon keenya yeroo gabrummaati kufne kaasneeti 150 almost jechuudha. Waggaa 150 Oromoon fincilachuu edda jalqabe. Isa kana hundumaa akka seenaatti kaa'uun hin danda'ama. Garuu yeroon isaa gabaabaadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu isa kana keessatti mootummaan immoo maal gochuu qaba? Fixadha ishee kana sekendii xiqqoo naa kennu. Nama ajjeesaa jira. Obbolaan lamaan dheengadda du'an argine boolla tokko toora waa laman. Sabboontonni hidhamaa jiru. Namoonni cidha bahaniitu gaa'ela isaanii irratti du'aa jiru. Kaleessa lagaan nu bushaarra garuu Oromoon nu geggeessaa jira. Inni kun dhaabbachuu qaba. Kun hundumtuu haala qabsoo Oromoo deemaa jiru kanatti hidhateeti kan uummanni kunis du'aa jiru. Kanaaf mootummaan kun caasaa isaa qulqulleessuufiin dabballoota isaallee warra jibbinsa dhaaba kanaa fi qabsaa'ota irraa qabu. Isaan kana kan inni fuuldura godhee yeroo araaraas ergaa jiru. Iddoo adda addaa leenjii kanaan dura ardaayitaatti ta'ettis isaan kana kan inni ergaa jiru. Namoota ilaalcha tarkaanfataa jijjiirama kanas Oromoo fedhanii fi hawwan isaan kana anaannataaf aantummaa Oromummaan itti dhaga'amu otoo ergee akka kanaatti iddoo hundumaattis nageenya uummata Oromoo seeksisee araara kanas milkeessisee raayyaa ittisaas karaarraa kaasee ibsa wal faallessus baasuurra immoo ibsa xaliilaa ta'ee fi ibsa immoo wal fakkaatu mootummaa caasaasaa gadii gaaraamma gadii jirutti illee wal fakkaatu tokko baasuun barbaachisaadha. Isarraas hin eegama, abbootii gadaarraa hin eegama, uummata keenyarraa hin eegama. Kana gochuun barbaachisaadha isa jedhudha. Galatoomii fixadheera dhiifama si jalaa dheeressuu koo. Rakki Omar Akkoon hundumti keessan galatooma. Egaa daawwattoota keenyaa namni tokko karaa teekstiitiin na ergee abbootiin gadaa alaabaa abbootii gadaa waraanni kun qabatee akka galuu kan isaan labsan keessaa tokko. Garuu uummati kuni uummati Oromoo yeroo ijoolleen kun garan alaabaa adda bilisummaa alaamaa wareegama ijoolleen itti wareegamte kana qabatee akka inni uummata kana simatu adaraan haadhaame kan jedhu namni tokkotti natti ergee jira. Uummati keenya akkasiin kana dhageessan abdiin qaba. Viidiyoo kaasuudhaan surraa garaagarii kaasuudhaan karaa irratti balaan tokko tokko innaa ijoollee kanarra ga'e gabaasuudhaan bakka qaamisaa barbaachisetti miidiyaa garaagarii irratti labsuudhaan akka saaxilamuuf bakka isaan qubatanis akka isaan eeganiifis immoo dhaamsi garaagarii nu qaqqabaa jiran nu dhaame kan jedhan namoonni itti erganii jirani. Kanaaf uummati keenya kana akeekkachiisee eeggannoodhaan waraana kana yoo milkiidhaan yeroo isaan galanii simachuun eeguun dirqama isaanii akka ta'etti nu dhaame jedhu. Egaa hordoftoota keenya qophii keenya har'aa akkasiin hubannaa garaagarii argattan abdiin qaba. Obbo Ibrahim, Dr. Beenyaa, Obbo Darajjee hedduu galatamaa. Ani Salomoon Namarraatii kan qopheessee isinii dhiyeessu nagaa Waaqayyootiin bula.